keetiin yaa Waaqayyo gooftaa kan eebbifamneef haala adda addaatiin yaa Waaqayyo obboloota shamarranii obboloota dhiiraa sagantaa kanarra sarara kanarra kan galle toora kana kan galle mormuu kan barbaadu haala intarneetitiin ta'uu danda'a haala kamiinuu ta'uu danda'a humni seexanaa ergamni seexanaa humna meenyaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin addoodhuma jiranitti jireenya isaanii karaa isaanii irraa kan qolame haa ta'u. Bara baraatti galanni siif haa ta'u. Afa yeroo keenya irratti kabajame nati jettee bara keenya jireenya keenya dhuunfatu maqaa isaatiin kadhadhaa jettee fayyisaa fi qoricha keenya gooftaa Yesuus jedhii nuuf dhaga'i. Ameen. Ameen. Gooftaan bara keessan haa eebbisu ulfaadha. Eebbifama akka moltanii hundi keessan warri dhuftanii gooftaan sin haa eebbisu. Har'aa hojii naan hojii ergamootaa yeroo mul'atan jennaa kan mul'atan jaa wal makaadha. Har'a mul'ata keessa jirra boqonnaa 17 yoo daqiiqaa arganne 17 waan qabneetu ilaallaa yoo daqiiqaa dhabne immoo boqonnaa 17 keessa ilaallee xumurraa yoo dandeenye gooftaan sin haa eebbisu. Facebook irratti laayivii irra jira sagantaan keenya yeroo xumurus ta'e yeroo kaan dhaxxanii namoota kan biraatiif hiruu dandeessu. Okay. Asii sirreeffachaa jira hobsituu. Abaaboon galtee abaaboo galchuu kan jira yoo galte. Okay. Gooftaan sin haa eebbisu. Akkam ture torban keessan? Warri torban lama turtan torban lamaan keessan akkam ture? Baay'ee bayeessa ture torbee gaariidha. Gama kootiin baay'ee yeroo mijataa natti fakkaata. Xumuranii yeroo wangeelaawwan jedhe. Jedhaadha qalbii rakkina hin qabu. Nagaan gooftaan isiniif haa baay'atu akkam turte fayyaa keessan nagaa keessanii torbanoonni keenya guyyoonni keenya galata waaqayyo bareeda ture. Noora abdiis yaanneyyuu fuula keeyyuu naannoo sagalee keeyyuu yaanneyyuu fuula lamaatti goonte. Hallelujaa. Abdiidhaan eeggataa. Abdiidhaan eeggataa turre itoo afaan haaraa qabaateen dubbata. Maal godhee kennaa miti kennaa isaa miti. Namni kun jiru yoo ta'e afaan haaraa bakkuma argaatti hin dubbatan. Isiniif haa eeggadhe. Abdiin tokko hin jiru miti garuu boqonnaa 11 seera uumamaa boqonnaa 11 wangeelaawwi nu dubbisame lakkoofsa 1 kaasee amma lakkoofsa 9 kan jiru. Seera uumamaa. Boqonnaa 11 lakkoofsa 1 kaasee amma 9 kan jiru. Bara sanatti namni lafarraa guutummaatti afaan tokkichaa fi haasaa tokkichaa qaba ture. Namoonni ba'a biiftuutii yeroo godaanatitti biyya Siinaa irratti bakkee hin dhaga'amamini? Sagalee xaxaxxa jedhee seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 kaaseeti. Bara sanatti namoonni lafarraa guutummaatti afaan tokkichaa fi haasaa tokkichaa qaba ture. Namoonni ba'a biiftuutii yeroo godaananitti biyya Shiinaaritti bakkee diiraaraa argatanii achi qabatan.
isaan kottaa suphee dhoofnee cimsinees ibiddaan in gubna waliin jedhan. Qooda dhagaa xuuphiin wal qabachiisuuf immoo leelen isaaniif in hojjete. Yommus kottaa mandara riqaan isa bantii waaqaa bira ga'uu tokko ofii keenyaaf in ijaarranna. Nuyi guutummaa lafaa irra diidatti akka hin bittinnoofnetti ittiin maqaa godhannaa jedhan. Waaqayyo yommus mandarichaa fi riqa isa ilmaan namaa ijaaran ilaaluudhaaf gadi bu'e. Inni kunoo isaan saba tokko hundumaati. Isaanis afaan tokkicha dubbatu. Kun wanta isaan hojjechuuf jiran keessaa isa jalqabaati. Egaa wanta isaan hojjechuuf yaada qaban keessaa tokkollee kan isaan bira ga'uu dadhaban hin jiru. Kottaa gadi buunee inni tokko afaan isa kaanii akka hin dhageenyetti afaan isaanii duraa waliin in maqnaa jedhe. Achiis Waaqayyo guutummaa lafaa irra isaan bittimse. Isaanis ijaarsa mandarichaa achumatti in dhiisan. Waaqayyo achitti afaan guutummaa biyya lafaa waan waliin makeef maqaa iddoo sanaa Baabel jedhamee moggaafame. Baabel jechuun waliin makamaa jechuudha. Achis Waaqayyo guutummaa irra lafaa irra namoota in bittimsee jedha. Gooftaan sun haa eebbisu. Mul'ata boqonnaa torbatti deebine. Mul'anni boqonnaa 17 waa'ee Baabilooniti. Boqonnaa 17 afaan Oromoon isaa mata dureen isaa adaba ejjituu ishee guddittii arguu isaa jedha. Mata dureen isaa Baabiloon hin jedhu garuu adaba ergituu ishee guddittee jedha. Sana booddee boqonnaan 18 immoo mata dureen isaa kufaatii Baabiloon himamuu isaa jedha. Boqonnaan 17 fi 18 waan hamma ta'aa jiru yookiin gara fuulduraatti ta'uu otoo hin ta'in waan akka kutaa kanaatti jechuudha malee akka bara keenyatti jechuu miti. Akka kutaa kanaatti waan akka qo'achaa turretti jechuudha. Boqonnaa 17-18 jedhee waan ta'u otoo hin ta'in already kan ta'edha jechuudha. Kan sababni isaa dhahichi kana booda hin jiru yeroo darbe qorannee miti. Dhahichi isa xumuraa boqonnaa 16 keessatti xumurre waan ta'eef boqonnaa 16 booddee dhahichi jiru hin jiru. Yeroo firdii isa xumuraa jechuudha. Dhahichoonni hundumtuu yookiin immoo firdii warri biyya lafaa irratti raawwatamuun mul'ataan jechuudha. Dhahicha kan Baabiloonii dabalatee inni mul'ataan hundumtuu boqonnaa 16 irratti xumurame. Boqonnaa 17 akkamitti fidee asitti indaganaa adaba ejjituu agarsiisaa indaganaa kufaatii Baabiloon indaganaa himaan jedhu ganaa duubatti deebi'eetu Yohaannis duubatti deebi'eetu akka nu galutti jechuudha. Amma boqonnaan 17 boqonnaa 16 yeroo darbee yeroo qo'annu argitan yoo ta'e anumtuu nan gabaabse daqiiqaa 50 waan ta'etti nan gabaabse jechuudha. Akkuma kana Yohaannis boqonnaa 16 yeroo barreessu yookiin yeroo dubbatu hin gabaabse jechuudha. Dhahichi inni tokko isa tokkotti inni tokko dhahicha 7 argitan yoo ta'e boqonnaa 16 lakkoofsa muraasa keessatti dhahichi 7 guutumsaa raawwatame. Lakkoofsa 17 argitan yoo ta'e ergamaan inni 7ffaan jedha jechuudha. Lakkoofsa ergamaan inni jalqabaa immoo lakkoofsa tokko irratti jalqabee lakkoofsa 2 irratti ergamaa jalqabaa lakkoofsa 17 immoo ergamaa 7ffaa jechuudha. Lakkoofsa kana gidduutti ergamoonni hundumtuu wacciitii isaanii keessaa wannoo gadi naqanii jechuudha. Eekkamsa Waaqayyoo gadi naqanii xumuran. Kana jechuun baay'ee gabaabaadha jechuudha. Yeroo darbe akkuma inni yeroo qo'annoo WhatsApp irratti dubbadhee boqonnaan 16 sun gabaabaa tokkoffaa gabaabaadha. Lammaffaa dheekkamsoonni suni yeroo dheekkamsi inni 7ffaan illee ta'u still dheekkamsi inni jalqabaa inni tokkoffaani
namoonni rakkoo sanarraa wannoo ta'aa turan jechuudha. Dheekkamsa isa jalqabaa otoo hin damdamatin dheekkamsa isa lammaffaa otoo hin damdamatin sadaffaa otoo isa hin damdamatin arfaffaa akka itti fufeetu amma dhumaatti illee namoonni dheekkamsa isa duraatiin iyyuu rukutamaadhuma jiru jechuudha. Dheekkamsa inni duraa raawwatee xumuree eddammoo isa irraanfatanii gaaffii kennee fi dheekkamsa isa lammaffaatti waan ce'een fakkaatu jechuudha. Sababni isaa fakkeenyaaf iddoo tokkotti kan inni jedhu dheekkamsi kan ta'e waan biraati garuu isaan dhukkubbii isaanirraa kan ka'e madaa isaanirraa kan ka'e waaqayyo arrabsanii jedha. Garuu dheekkamsi iddoo isaan irratti bu'ee kan madaa isaan irratti wannoo godhuun turre jechuudha. Kan isaan dhukkubsuun turre dheekkamsi sun jechuudha. Garuu isaan immoo dhukkubbii isaanirraa kan ka'e waaqayyoon arrabsanii jedha jechuudha. Waaqayyoon balleessanii jedha. Si'a 2 yookiin 3 kan inni deddeebi'u maqaa waaqayyoo balleessan kan argitanittu inni tokko yeroo cabbiin gurguddaan gubbaadhaa isaanitti gahee bu'ee lakkoofsa 17 booddee kan jiru naannoo lakkoofsa 21 keessa kan jira. Waaqayyoon arrabsan malee gonkumayyuu qalbii geeddaratanii gara waaqayyootti hin deebine jedhu irra deddeebi'ee kaa'a jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa 11 irrattis namoonni dhiphinaa fi madaa isaanirraa kan ka'e waaqayyo gooftaa bantii waaqaaf lafaa yookiin bantii waaqaa maqaa balleessan malee yaada garaa isaanii hin geeddarannee jedha jechuudha. Inni garuu kan inni godhee bineensicha irratti teessoo bineensichaa irrattidha kan inni gadi naqee kana booda mootummaa bineensichaa sana dukkanni fudhatee yookiin immoo hin dukkanaa'ee kana liqqinfamee namoonni dhiphinarraa kan ka'e arraba isaanii cicciniinanii jedheetu dhiphinaa fi madaa isaanii jedha jechuudha. Kanaafuu kan madeessu immoo yoo argitan ta'e gara jalqabaa irratti jechuudha. Kan madeessu gara jalqabaa irratti ture jechuudha. Garuu still madaan isaanii sun ammayyuu isaan irra jira. Yeroo warra Gibxii yaadattan yoo ta'e rukuttaawwan mootummaa Gibxii yookiin Ijipt Misira yeroo Museen fa'ii yookiin sabni Israa'el mootummaa isaanii keessaa bilisa ba'an sana rukuttaan isaan irra ture akka kana fakkaataa inni ture jechuudha. Rukuttaa baay'ee wal fakkaataadha. Kanaafuu rukuttaan isaan jalqabatti rukutaman otoodhuma jiru rukuttaan inni lammaffaatti dhufa. Otoodhuma immoo inni sun jiru rukuttaan inni sadaffaatti dhufa. Yeroo rukuttaan inni tokko xiqqoo ishiitti wayyaa adeemu mootummaan deebi'ee yaada garaa isaatii jabeessa mataa jabaata ture jedha. Amma immoo innaatti wayyaa adeemu mataa jabeessaa kan biraan immoo rukuta. Malee rukuttaan inni duraanii irraa raawwatee guutummaatti xumuramee hin turre jechuudha. Kanaaf daqiiqaa tokko naa kennaa zuumii linkii isaa keenya yoo namoonni barbaadan ta'e feesbuuk irra hin keenya. Okay. Kanaafuu rukuttaa isa jalqabaa akkuma warra Gibxii sanaa otoodhuma rukuttaan inni tokko jiru inni tokkos immoo dugda duuban isaan hordofaa ture jechuudha. Akka itti yaada. Rukuttaan inni boqonnaa 17 keessa boqonnaa 16 keessatti baranne baay'ee walitti fufaa fi yeroo darbe akkuma maal akka ta'e hin beeku zuumii linkii isaa koppii godhee feesbuuk irra koomentii jalaan godhe hin nannaayide. Yoo isinii godha ta'etti mijataa isinii godha. Aaronnu. Yeroo tokko sarmuu bilbilli kunis. Okay, so Baabiloon argitan itti ta'e kutaa kanatti kutaa jalqabaa irratti warri baha biiftuu baay'ataan deemanii lafta irratti namoonni baay'atanii yeroo lafa irratti baay'ataa deemanii babal'ataa deemanii inni kun bishaan badiisaa booddeedha namoonni kun jechuudha. Warra namoota jalqabaa miti warra cubbuu fi reenyuu eejjamnaan isa jalqabaatiin badanii miti noohi booddeedha isaan kun in argitu namoonni biyya lafaa irratti baay'achaa deemanii namni jedha afaan tokko qofa dubbatedha. Kana jechuun waliigaltee qabaa, waliigaluu danda'a, wal hubachuu danda'a, pilaanii yoo godhe pilaanii sanarratti waliigaltee qabaa tokkummaa qabaa jechuudha. Kana booddee pilaanii godhaa, waan hundumaa godhaa, waan inni godhu sana irraa waan isa deebisu hin jiru. Kutaa kanatti garuu Waaqayyo immoo dhufee afaan isaanii wal makuu argina jechuudha. Akka waan tokkummaa isaanii jibbee. Waaqayyo tokkummaa namootaa hin jibbine afaan yeroo baay'ee yeroo tajaajilamu yookiin waan yeroo siyaasan fa'ii ka'u afaan bu'aa baarsati fa'ii jennaan jire.
Waaqayyo abaareen jedhu yeroota sanatu afaan isaanii sana tokkummaa isaanii sana baay'ina isaanii sana gara cubbuutti geeddaran jechuudha. Cubbuun isaa maalidha? Tokkummaan isaanii cubbuu hin turre, hojii hojjechuun isaanii cubbuu hin turre, baay'achuun isaanii cubbuu hin turre. Garuu maal ture namoonni suni dhumarratti biyya lafaarra isaan bittimseedha. Kaayyoon namoota sanaa maal gochuu ture? Biyya lafaarra bittimuu hin barbaanne namoonni sun tokkummaa isaanii cimsachuudhaaf iddoo tokko, jireenya tokko, afaan tokko, yaada tokko gochuu barbaadan biyya lafaarra bittimuu waan jedhamu hin barbaanne, addunyaa guutuu waan jedhamu hin barbaanne. Sababni isaa walirraa fagaatu, walirraa baduu, tokkummaan isaanii hin cabaa, humni isaanii hin caba. Kun immoo maaliif hamaa ta'e isaanitti mul'ate? Karaa Waaqayyo isaaniif yaadee miti. Waaqayyo tokkummaa keenya hin jibbu, afaan tokko dubbachuu keenya hin jibbu, waliin ijaaruu, waliin wannoo jechuu keenya hin jibbu. Kan isaan godhan garuu kottaa waan ittiin beekamnu tokko waan guddaa hojjennetu Waaqayyo bira geenyetu achi biyya hundumaarra yoo dhumallee bakka walirraa fagaannee facaane eenyummaa mataa keenyatiif waan tokko kaa'anna. Kanaafuu yoo dhumamman walirraa fagaannee jiraannellee riqaan kun yookiin immoo akka namaa walitti dhaabbatatu jechuudha. Wanta ittiin beekamu tokko ittiin dhaabbatatu godhannaa. Biyya lafaarra faca'uu hin barbaannu, walirraa fagaachuu hin barbaannu, zarii keenya maalii ta'uu keenya hin barbaannu jedhan. Kaayyoon Waaqayyoo garuu namni biyya lafaarra faca'ee guutee baay'atee iddoo hundumaa ga'ee horee jiraachuu akka danda'uu fi yaada Waaqayyoo akka jiraachuu ture. Isaan garuu beekamtii ofii isaaniitiif riqaa yookiin immoo Waaqayyoo irratti kan ka'u cubbuu hojjechuu barbaadan jechuudha. Tokkummaa keenyan cubbuu yeroo hojjennu walitti qabamuu keenyan, cimina keenyan, afaan keenya yookiin waan ta'e keenya Waaqayyo nuu kenne baay'ee bareeda. Tokkummaa Waaqayyo nuu kenne baay'ee bareeda, Waaqayyo jaalata. Garuu tokkummaa sanaan, afaan sanaan, eenyummaa sanaan deebinee Waaqayyo irratti cubbuu hojjechuu barbaanne taanaan Waaqayyo wanta sana bittinneessuu danda'a ta'e baranna jechuudha. Jarri kun erga sirraa kaasanii bishaan badiisaa hin turre. Waaqayyo erga sirraa kaasee booddee yeroo warri Sodoomii fi Gomoraa Waaqayyoon akkan ibiddaan balleessee garuu addunyaa guutuu miti jechuudha kan inni balleesse. Yeroo sana addunyaa guutuu miti. Kanaafuu jarri sun ergasii badanii hin banne jechuudha warri jara sanaa sun. So warri ba'a biiftuu sun iddoo sanatti lafa diriiraa argatanii wannoo godhanii iddoon kun gaariidha. Biyya kana ba'uu hin barbaannu gonkumaa asuma jiraannaa yoo dhumallee immoo fagaannee biyya irraa deemne akka itti gaafatamummaa yaadannoo dhagaatiif godhannutti kottaasa kana dhaabbanna. Inni Waaqayyo achuwaan ijaarsi isaanii sun achitti hafee Baabel jedhamee moggaafame. Sanuti Baabiloon amma jennuu kana wal makaa jechuudha. Macaafa qulqulluu boqonnaa 17 keessatti yeroo ilaallu immoo yeroo darbe boqonnaa 16 keessatti xunne 13 keessatti xunne iddoo garaagaraatti tuttuqaa turre. Kanaafini boqonnaan 17 kuni daayirektii boqonnaa 16 taana otoo hin ta'in boqonnaa 16 keessatti wannoon hundumtuu raawwatameera. Yeroo darbe ta'eera jennee turre completed raawwatameera kan jedhu ture jechuudha. Kanaafuu ennaa ergamaan ta'eera raawwatameera jedhu jechi isaa suni isuma jecha jecha Giriikittiin isa gooftaan dhuma irratti ta'eera raawwatameera jechuudha. Yeroo fayyina biyya lafaatiif gooftaan dhufee fannifamee gooftaan Yesuus fannifamee fannoo irratti waan hundumaa dubbate keessaa jechi inni xumuraa raawwatameera yookiin tafassamaa ta'edha jechuudha. Akkuma kanaadha ergamaan inni yeroo darbe ta'eera boqonnaa 16 keessatti lakkoofsa 17tti ta'eera inni jedhe suni ergamaan inni 7ffaan waciisaa keessaa qilleensa keessatti gadi naqee sagaleen guddaan tokko mana qulqullummaa keessaa ta'eera yeroo jedhu ergamaa isa 7ffaa booddeedha kan inni jedhe. Kana jechuun kompiliitii tafassama xumurameera jechuudha. Yaadni Waaqayyo dheekkamsi Waaqayyotti biyya lafaarratti qabu dha'ichi Waaqayyo biyya lafaarratti qabu warra isaan morman irratti qabu Baabiloon iyyuu dabalatee jechuudha. Teessoo bineensichaa irratti kan qabu hundumtu maalisaa hundumti isaallee raawwatameera jechuudha. Kana booddee dha'ichi biraa kan isa booda raawwatamu hin jiru jechuudha. Kana jechuun Baabiloonis mo'amteerti, bineensichis mo'ameera, bineensichi darbatameera, gooftaan Yesuus yerootti dhufuudha jechuudha yeroon kun. Kanaaf isa 16 keessatti kun ta'aa ture sanaadha. Fideetu jidduudhaa piikii godhee kan Baabiloonitti kaasaa jechuudha. Kan Baabiloonii maaliif kaasaa? Yeroo darbe kaafnee turre kan Baabiloonittiin biyyattii yookiin immoo akka hafuuratti siistama jechuu fi biyya jechuun amma gargar miti. Fakkeenyaaf diimokiraasii kan jedhamu jira biyya keenya amma yeroo kana. Diimokiraasii jechuun jennee diimoo jechuun akkasidha, kiraasii jechuun akkanaa. Kanaafuu diimokiraasii jechuun akkanaadha jennee qorannee guddanne jechuudha. Gini diimokiraasiin biyya keenyatti miti kan dhalate. Biyya biraatu diimokiraasii jalqabee diimokiraasii sana bulchiinsa isaanii sana sirna isaanii sana biyya keenyarra yookiin addunyaa hundumaa irratti fe'e jechuudha. Akka addunyaan hundumtuu diimokiraasii hordoftu jechuudha. Dhugaa ta'u soba polotikaalii bakka wannoo isaanii beekamtii isaanii sana nuuf kennanii jechuudha. Kanaafidha biyya keenya keessatti akka barbaadetti diimokiraasiin mataa ol qabate deemuu kan hin dandeenye.
Sababni isaa nu biratti miti kan dhalate namni keenya ittiin guddanne hin beeku aadaa safuu maal isa jedhu malee diimookiraasii isa jedhu nu biraa miti kan dhalate. Warri isaan biraa dhalate dhuguma beekuu danda'u itti jiraataniiru ta'uu danda'u jechuudha. Baabiloonis akka kanaadha. Wanti xuraa'aa jedhame wanti biyya lafaa haadhaa xuraa'ummaa hundumaa, ejjummaa hundumaa, jal'ina hundumaa, cubbuu hundumaa kan jedhamte Baabiloonidha jechuudha. Sababni isaa boqonnaa 11 irratti edda badiisni biyya lafaa irratti dhufee booddee ofiishiyaalii namni biyya lafaa irratti cubbuu Waaqayyo waaqarraa gad buuse kan isaan dalagan isaan ture jechuudha. Haa ta'u malee Waaqayyo biyya lafaarraa isaan balleesse otoo hin ta'in biyya lafaarra isaan facaase. Aangoon isaanii akka gadi jedhu, waliigalteen isaanii akka gadi jedhu, inni tokko bishaan fidii mana kanatti hin maragne laaffifnee yeroo jedhu maa jechuu keeti muka jechuu keeti jedha jechuudha. Inni tokko hin dhaga'u afaansaa. Namichi inni kaleessa waliin haasaan hin dhaga'u jechuudha. Haatiin kimee biyyaadhaaf abbaa manaatu waliin dhageenye ta'e namoota walirraa fagoo xiqqoo ishee akkasii wal makee ta'e hin beeku. Garuu nama hundan fakkaatu jechuudha. Garee gareedhanii waan godhe fakkaata. Sababni isaa Waaqayyo karaa tokko gaarii waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu nama guutuu waliin make otoo hin ta'in garee wayiitiin waan waliin maketti fakkaata akka hubachuu danda'anitti still. Kanaafuu namoonni maal godhanii yeroo inni tokko muka fidi jedhu inni tokko dhagaa fidi waan jedhu fakkaata jechuudha. Waliigaluu dadhabnaan ijaarsittii ishee jalqaban achumatti gatanii biyya lafaarra faca'anii karoora Waaqayyo isa kana ture. Ammoo biyya lafaarra guutaniiru namoonni. Isa kana akka yaaddan kan hin barbaadu. Biyya lafaarra guutaniiru namoonni. Biyya lafaarra guutaniiru, biyya lafaarra faca'aniiru, iddoo Waaqayyo isaan hin jedhe sana ga'aniiru. Amma iddoon namni hin jiraanne iyyuu waan jiru miti jechuudha biyya lafaa kana iddoo lafa qabu. Cabbii yookiin waan kan biraa bishaan irra kan hafe iyyuu jechuudha. Iddoo kaan iyyuu jiraachaa jiru. Ardii irra dhiisanii biyya lafaa biyya Waaqayyoo jiraachuu barbaadaa jiru jechuudha. Amma garuu wal guutaniiru. Namoonni amma maal yaadaa jiru? Sammuu isaanii keessatti yeroo ammaa kanatti maal yaadaa jiru? Tokkoffaa lafti nutti dhiphate iddoo biraa dhannee jiraannaa kan jedhan yaadaa jiru. Iddoo nama biyya lafaa kanarraa adda ta'e wayii waanuma siistama biyya lafaa kana kan hin argine wayii jira jechuudha. Yookiin qulqullummaa isaaniitiif, yookiin jabina isaaniitiif, yookiin soorummaa isaaniitiif, yookiin beekamtii isaaniitiif. Kanas immoo fakkeenyaaf warri baay'ee beeku karaa tokkoon warri baay'ee beeku, baay'ee xinxale, baay'ee qorate guguddaa namoonni ta'e baay'ee kan fagaatan ji'a fa'i iddoo biraa jiraachuu qabu malee namoota kana wajjin lafa kanarra jiraachuu hin qaban immoo ni yaadu jechuudha. Kaan isaanii immoo kottaa iboolaadhaan yookiin immoo wannoo wayii uumnee namoota qoricha yookiin mana yaalaa kafalatanii fayyuu hin dandeenye kana yookiin immoo maal gochuu hin dandeenye namoota nyaata akkasii danda'anii bitatanii nyaachuu hin dandeenye kana lafarraa gadi qannasnee warri humna qabichaa warri jiraatu bichaa goona. Sababni isaa biyya lafaarra baay'ate namni immoo guutee jedhu jechuudha. Nuti garuu ammayyuu kan tajaajillu baay'adhaa jedhee gooftaan isa jedhudha. Kan tajaajila ammayyuu horaa baay'adhaa eebbifama jedhee gooftaan eebbise ta'e jarri garuu amma akka malee namni baay'ate waan ta'eef kottaan balleessina jedhudha. Amma Waaqayyo still ergaa biraa nuuf hin finne lafti dhiphateera waan kana godhaa hin jenne. So Waaqayyo amma isa ji'a irra dhandhu kan akkamitti akka laalu hin beeku jechuudha nama fakkeenya. Inni ji'a irra dhandhu kun Waaqayyo akka jal'inaatti akka baabilee sanatti ilaalaa jira ta'e waaw jabaadhaa ilmaan koo waan baay'ee ogummaa baay'ee qabdu baay'ee gochaa bakka dinqii gochaa jirtu urjii irra qubachuudhaaf yaaduun keessan jedhee nu deeggaraa jira ta'e Waaqayyo narratti ka'aa jirtu biyya lafaan isinii kenne isin otoo hin hanqatin isin immoo biyya biraa baruu barbaadaa jirtu eenyummaa koo fa'ii waaqarra fa'ii deemtanii otoo dandeessanii arguu barbaadaa jirtu yaadaa jira ta'e hin beeku jechuudha. Kanaaf biyyi lafaa waliin galle jechuudha isa kanarratti. So gara dhumaa kanarratti maalitti walii galaa jiru akka mul'ata kan asitti hin deebisu maalitti walii galaa jiru jechuudha. So sakaan maal goone bulchiinsa keenya gara tokkotti fidannaa jechuudha. Amma warri Awurooppaa maal jedhama yuuniyeen ka warra Afrikaa yuuniyeen ka warra Raashiyaa biriiks kan warra garanaa immoo maaloo jedhanii walitti fidaa jiru jechuudha. G20 maaloo jedhanii walitti fidataa jiru jechuudha. Amma danda'anitti garee wal qoodanii garee kan isaanii cimsachuudhaaf jechuudha. Gara booddeetti immoo akka macaafni qulqulluun iddoo kanatti qo'achaa turre keessatti bineensi kun gaanfa 10 kan qabu mataa immoo 7 kan qabu jira. Kutaa kana keessatti qo'annaa jechuudha. Dubartiin tokko immoo irra teessi jedha jechuudha bineensa kanarra. Bineensi kun yeroo duraanii jiraataa ture otoo Yohaannis hin argin jechuu ta'uu danda'a. Yeroo Yohaannis argu immoo bineensi kun du'aa yookiin immoo kan jiru miti yookiin lubbuun keessa hin jiru. Yeroo immoo booddee immoo kan inni jedheen ergamaan suni yeroo booddeetti immoo bineensi kun deebi'ee jiraataa yookiin immoo iddoo lafa keessaa ol ba'utti jira jedheen Yohaannisiin. Kana jechuunsaa kana booddee guyyaa nama boqonnaa 17 irra jiru kana booddeedha ol ba'a jechuusaa otoo hin ta'in already ol ba'eeraa already itti faradameeraa already rukutameeraa already qabameeraa already mo'ameera. Iddoo kutaa kanatti akka tartiibatti deemna yoo ta'e.
garuu isa duraan ta'e sanaadha deebi'ee Yohaannis qobaatti keessaa baasee sababni isaa attenshiniin keenya waa'ee bineensarra jedhama. Bineensichi sun eessa dhaqee inni 666 sun eessa dhaqee isa jedhutti attenshiniin keenya isaadha keessaa kan baase jechuudha. Kanaaf akkuma boqonnaa 11 uumama keessatti jalqaba cubbuu biyya lafaa kan Waaqayyo waaqarraa gadi buuse ta'e garuu immoo Waaqayyo adabee firdii isaa baasee bakka wannoon goone biyya lafaa irratti isaan facaase akkuma kana tokkummaan inni biyya lafaa barbaadu kun boqonnaa 17 kana keessatti mul'atee jira jechuudha. Alright, daqiiqaan keenya baay'ee waan deemuufi boqonnaan 17 utuma hin dubbisin an ofii kootee asirraa haasa'an deema. Kanaafuu Baabiloon jechuun iddoo kanatti siistama jechuudha yookiin immoo siistama jechuun karaa tokkoon amantaa. Fakkeenyaaf biyya keenya irratti yeroo wanta tokko fiduu barbaadanii dimookiraasii jedhanii fidanii jechuudha barumsa fakkeessanii. Biyya keenyatti fakkeenyaaf yeroo wangeela galchuu barbaadanii amantii fudhadhaan hin jedhan otoo hin ta'in gargaarsa deeggarsa jedhanii nutti dhufanii jechuudha. Fakkeenyaaf gargaarsa deeggarsa jedhaniitu deeggarsa yookiin kan warra wannoo ta'uu danda'a yookiin kan warra sakanaa ta'uu danda'a yookiin kan mootummaa sakanaa ta'uu danda'a. Yeroo deeggarsi kun dhufu keessumatti warra Ameerikaa yookiin Awurooppaa ta'uu danda'a. Yeroo deeggarsi dhufu fakkeenyaaf qamadii nuu kennu yookiin waan ta'e nuu kennu qooda sanaa immoo namoonni isaanii dhufanii wajjin fira ta'anii taasisanii wangeela nuu kennanii jechuudha. Qamadii harkaa fudhannee wangeela hin dinnu garaa nu laaffataa deemanii sana booddee karaa wangeelaa nutti dhufan siistama jechuudha. Akkuma kana Baabilooniin kunis akka kanatti cubbuu iddoo sanatti jalqabe kun addunyaa kun hundumaa guutee waggaa amma kanaa booddee Baabiloon keessatti qofa hammatamee hafee ta'uu hin ta'in addunyaa biyya lafaarra guutee jechuudha siistamni isaanii kun. Siistamni isaanii iddoo sanatti barreeffame akkam ture kottaamee kana goona maal goona silaa afaan tokko dubbanna wannoo goona baay'achaa deemna biyya lafaarra babal'annee gaaf deemnu wal dagachuun keenya naaf kottaa dhagaa yaadannoo tokko kam ijaarranna namni hundumtu iddoo biyya jirurraa akka nu argee inni sun kan keenya akka jedhutti jechuudha. Yoo dhumallee nuti darbine yookiin yoo dhumallee nuti bakka wannoo jenne inni kun ni laa dhagaan sun amma gaa waggaa 2 waggaa 3 booddee rakkoo hin qabu ta'uu danda'a. Garuu waggaa 200 300 booddee dhagaa sanatti deebi'anii sagadu jechuudha akka warra makkaa kana. Sababa isaa dhaloonni sun hin beeku. Abbaa koo akaakileen koo dhagaa sana ijaare isa jedhu qofa otoo hin ta'in isatti sagadu jechuudha. Yaadannoo isaaniitiif bakka dhaqanii achitti wal gahuudhaaf yookiin immoo ilaalchi isaanii hundumtuu tokkummaan isaanii hundumtuu gaarii ture akka fakkaatutti akka pilaanii isaaniitti garuu Waaqayyo tokkummaa isaaniif ilaalcha isaanii kanaan hin murame jechuudha. Ammas bara dhumaa keessatti biyyoonni addunyaa kanaa Baabiloon mataa ishii qofa otoo hin ta'in wantichi sun hundeen isaa kan inni irraa dhufe Baabiloon irraa jechuudha. Wal qoqqooduu otoo hin ta'in tokkummaatu Baabiloon irraa dhufe. Garuu gaarummaan isaa Waaqayyo adda adda isaan facaase. Gini immoo bara dhumaa kana keessatti isa Waaqayyo adda adda isaan facaase kana immoo deebi'anii tokkummaa isaanii ijaarrachuu barbaadu. Tokkummaa ijaarrachuun hamaan fakkaatu isinii galee hamaan fakkaatu amma tokkummaan. Mootummaa Itoophiyaa mootummaa Eertiraa wajjin akkas yeroo ta'e hamaan fakkaatu. Garuu maaltu dugda duuba jira mootummaa Eertiraa. Mootummaa Itoophiyaa mootummaa Ebeluu wajjin hamaan fakkaatu. Gini dugda duuba maaltu jiraadha. Mootummaan Ebeluu affeeree Waayit Haawusitti amma dhufanii akkas ta'an ennaa jennu waa'ee tokkummaadhuma cimsuu barbaadaniiti lakki dugda duuban abbaa tokko balleessuuf yookiin Raashiyaa balleessuuf yookiin Chaayinaa balleessuudhaaf yookiin immoo kan biraa jechuudha amma Itoophiyaa fi Sudaaniin walii galtee yoo jenne abbaa ta'e balleessuuf malee jaallaa fi miti kan isaan walii galan. Isin galee kana naa godhi kanan sii godhaa waliin jedhaniiti malee kottu wajjin jiraannaa obboleessa kooti jaalala Waaqayyootiin wal jaalannaa waliin waraannu akkas jedhaniinti miti. Tokkummaa macaafa qulqulluu kana iddoo baay'ee jira kan araara buusuudhaaf ta'e. Garuu tokkummaan inni kun garuu baay'inaanii kottu wal taanee humna cimsannee ishii kana balleessinaadha. So kanattuudha boqonnaa 17 keessatti Baabiloonii haadha ejja haadha cubbuu haadha wanta hamaa hundumaa dugda duuba kan teessu jedhe jechuudha. Akka hafuuratti yoo ilaalle ejja hamaa hojii foonii wanta cubbuu ta'e dugda duuba kan taa'u maali jennee yaadna. Seexana. Isa kana jechuudha. Akka foonitti yeroo ilaallu immoo waan hunduma dugda duuba hunduma baay'ee hundumarraa iddoon bulchiinsi kun madde achi jechuudha. Iddoo seera uumamaa boqonnaa 11 sana. Sababni isaa sana dura namni already jireenyatti ture. Inni sana duraa already badeera. Nama boqonnaa 6tti inni kan Nohii already badeera. Namoota indaganaa Waaqayyoo bulan zarii Nohii wannoo tolche kun. Zarii Nohii sana keessaa immoo Waaqayyo indaganaa namoota baraare. Achi keessaa warra baraare sana keessa dhaawuranii lafa guutan. Indaganaa immoo deebi'anii akkas godhan Waaqayyo isaan lafarraa balleessuurra lafarra isaan facaase. Isaan immoo isa lafarra isaan facaase kana hedduma jirru jiraannee koottaa walitti dhufnaa isa jedhudha jechuudha. Kanaafuu biyyattiin suni
ija afuuratiin yeroo ilaalamtu jedha gama malee maqaa dhokataa qabdi jedha. Isin galee amma Baabiloontu Itoophiyaa keessa deema miti. Siistamni Baabiloonii garuu Itoophiyaa keessa deema. Isin galee cubbuutu Itoophiyaa keessa deemaa jira taanaan siistamni sun achirraa dhufe jechuudha jalqaba. Malee Baabiloontu jaba baasee yookiin kaartaa fudhatee naannoo Addis Ababaa keessa buufate jechuu miti. Ameerikaantu diimokiraasiitu biyya tokko keessatti bulcha yoo jenne amma biyyumti Sumaalee moo ishiin kan dhiyoo kana seeraan diimokiraasiidhaan maal bulchaa jirti kan jedhani diimokiraasiin sun achi keessaa bahe miti. Siistama namni kan biraa duraan gargaarsan yookiin giddiidhaan waan ta'e godhetti fe'etu amma achi keessatti ija godhatee hojjechaa jira. Bakka biyya beluu kun diimokiraasiidhaan bultii amee yaadamaa jechuudha. Akka kanaadha namni jal'inaaf hojii jal'inaas hamaa cubbuu wanta jedhamu waanuma hojii waaqayyoo wajjin waliin galle tokkummaallee yoo fakkaateyyuu kan hojjetu yoo ta'e siistamni isaa eessaatti dhufee Baabiloon irraatti ka'e jechuudha. Kanaaf Baabiloon haadha ejjitoota cubboo hundumaa jedhamte jechuudha qixa hafuuratiin. Malee Baabiloon dhuftee biyya keessa Itoophiyaa keessa deemtee namoota ishee ergitee ejjaa hin jirtu amma. Dhibbi 666 dhufee Itoophiyaa keessa seenee ejjaa hin jiru. Bisa biyya alaa jirutu Itoophiyaa keessa seene. Sababni isaa hojiin isaanii tokkodha, hafuurri isaanii tokkodha, yaadni isaanii tokkodha, karoorri isaanii tokkodha, siistamni isaanii waliin hojjetaa jechuudha. Amma intarneetiin akka kanaadha amma nuti asii hojjennan wajjin nuti amma dhufnee walitti haasa'aa hin jiru. Siistamatu walitti nu fide anaaf sin. Biyyaa biyyatti jechuudha. Amantiitu walitti nu fide amma sun hundumtuu amantoota iddoo jirtan jettan sana hafuura tokko yaada tokko qabna. Waan itti amannu macaafa qulqulluu tokko qabna. Isatu walitti nu fide jechuudha. Kanaaf siistama jechuudha inni boqonnaa 17 keessaa. Boqonnaa 18 keessa garuu dhattanii yoo ilaaltanii liitiraalii gaduma taa'anii namoonni egaa dhugaadhaniin kan boo'aniif jiraachuu danda'a. Kan gammadanii itti gammadanii baga baddee'anii amma fakkeenyaaf otoo Iraan biyya irraa badde Israa'el baga baddee'anii ala irratti alaabaa dhaabbatanii kan selebireetii godhannatti fakkaata jechuudha. Yookiin immoo Iraan immoo otoo Israa'el baddee baga baddee'anii kan gadi ba'anii hiriira wannoo jedhanii gammachuu isaanii addunyaa garaagaraatti gadi yaa'anii ibsatan ta'uu danda'a jechuudha. Akkuma kana immoo biyyoonni immoo ishii deeggaranii fi ishii wajjin hojjechaa turan biizinasii garaagaraa boqonnaa 18 keessa yoo ilaaltan yeroo koomershaalii isaa ilaaltu jechuudha. Manfasaawwii fi sirna bulchiinsa isaatii otoo hin ta'in namumti qaamaan gadi bahee hojjetaan qaamaan gadi bahee inni galaana irra deemu har'a eessattan gurguradha jechaa inni wannoo jedhu har'a immoo eessaan bitaa jechaa kana maaltu irraa bitaa silaa warri Baabiloon amma gaa Baabiloon biyyattii sana otoo hin ta'in siistama isaati jechuudha koomershaal sirna daldala isaati jechuudha. Fakkeenyaaf Haagawaa keessaa Itoophiyaan baate namni tokko baatee dhiistee maal galchee maal godhaa mana isaatti hin beeku Haagawaan maal akka ta'e namichi sun gabaa keessaa nama biraatu sarraa butee Finfinnee keessaa inni Finfinnee geessu ekspoortii godhaa inni ekspoortii godhu bu'aa akkamii akka argatu inni Finfinnee geessu bu'aa akkamii argatu hin beekun mana isaatii geessee xaa'oon birrii 600 yoo ta'e 600tti gurguratee galuu yoo gatiin ol ka'e gadi bu'u malee inni wanta dugda duubatti ta'u hin beeku. Siistamni kun garuu amma mana isaatti diriiree jira sanii galee amma biyya alaatti diriiree jira. Biyya alaa doolaara tokko dabale taanaan biyya Itoophiyaa hunduma ishii hunkora bakka. Namicha achii gabaadhaa isaa dabaluuf isaa hir'isu malee waa'ee siistama iddoo kana baay'ee hin beeku waan ta'eef Haagawaa keessaa baatee jiraattee hin beeku. Sirna daldala isaanii akkaataatti walitti hidhatan warri galaanaa akkatti qaraaxa godhan akkatti maal godhan warqee meetii akkamitti akka baasan hundumaa taa'anii ilaalaniiti hojiin isaanii kun hundumtuu kasaaraa yeroo galuusaa arganii irraa siqanii taa'anii boo'uufi jedha boqonnaan 18. Inni kun siistama sana dabalatee biyyattii sun liitiraalii qabeenya guddaa cimtuu addunyaa hundumaa irratti infoortii godhe maal maqaan isaa taasisnoo guddaa kan faxxate ta'uu isaati inni kun karaa qabeenyaa karaa ikoonomii jechuudha. Inni boqonnaa 17 keessaa garuu karaa hafuuraa karaa ispirichuwaalii karaa ejjaa karaa jireenya rileeshinii namni waaqayyo wajjin qabu addunyaa kanatti akkam akka isheen taasisnoo faxxarteedha kan agarsiisu. Inni boqonnaa 18 garuu karaa ikoonomii karaa jireenyaa karaa hidhata daldalaa fi jiruuf jireenya guddinaa jabinaa mootummaa karaa sanaan akkamitti biyya lafaa irratti isheen akka aangoo hammamii qabdu turteedha. Kana hundumaa dugda duuba maaltu jira seexanaa jechuudha. Seexana jechuudha. Seexana ta'uu isa eddan amma jedhee booddee gadi kaa'annee keessa kaa'annee dubbifna. Kana booddee ergamoota 7 waciitii 7 qaban sana keessaa inni tokko dhufee natti dubbateedha. Lakkoofsa tokko argitan ergamaan kun waciitii 7 keessaa isa tokko harkatti qabata. Kan jechuun waciitiin waan gadi nam'ine fakkaata jechuudha. Isinii galee waciitiin already gadi nam'ee xumurameera boqonnaa 16 keessatti. Yohaannis kan inni jechaa jiru duubatti deebi'eetu isa boqonnaa 16 keessatti nu barreessa kana dura barreeffame kaasaa jechuudha. Kanaaf kan agarsiisu akkasitti isinii galuu isaa qajeeladha. Macaafa qulqulluu keenya keessatti magaalota maqaan isaanii barreeffame keessaa maqaan isaanii barreeffame keessaa isa guddaa yeroo baay'ee irra deebi'amee
dhaame. Magaalota gurguddoo lama jiru. Lachuu yeroo Yohaannis qo'annu boqonnaa 17 sana dura haasofnee turre. Tokko Baabiloonuma. Tokko Baabiloonii. Isa tokko haa jedhan kaasaan warri kaan. Jiranii? Yerusaalem. Paastara Akiluu. Yerusaalemii fi Baabiloon. Bakka biyya lafarratti magaalaa maqaa isaanii dhaamuudhaan beekamu. Inni jalqabaa Yerusaalemii, inni lammaffaan Baabiloonidha. Kanaaf Yerusaalem ofii ishii qulqulleettii nama Waaqayyoo yoo ta'u iyyuu baatte Waaqayyootiin filate waan ta'eef wanta qullaa'aa fi hojii Waaqayyoo hundumaaf bakka buutee kan waamamtedha. Baabiloon immoo ofii ishii of xureessitee waan ofii gootu yoo dhabdellee jalqaba iddoo xuraa'ummaa, ejji, amantiin, somni wanti Waaqayyoo irratti ka'u hundumtuu Waaqa tolfamaan irraa ka'e. Sana booddee isheen haadha cubbuu waan jedhamuuf jal'ina hundumaa wajjin hin buute jechuudha. Yerusaalem dhumuma irratti illee yoo ilaaltan bara dhumaa keessatti wanta qullaa'aadhaa fi kan Waaqayyoo ta'e hundumaa wajjin buute jechuudha. Kanaafuu jarri kun lamaan bara baraan jara walitti hin ilaalamne akka biyya lafaattis akkasumatti kan turan akka biyya Waaqa irrattis immoo bakka bu'umsa sanaatiin siistamni isaanis Yerusaalem qulqulluu taateef otoo hin ta'in wanti qulqullaa'an hundumtuu gara Yerusaalemitti of harkisaa jechuudha. Isin galee isa kana. Kanaaf amma otuma wannoon ta'in iyyuu diinummaa Yerusaalemii fi Baabiloon gidduu jechuudha. Sababni isaa istaayiliin ittiin Baabiloon ilaalu yeroo hundumaa namni Baabiloon keessa jiraate cubbamaa ta'eef otoo hin ta'in ilaa siistama ittiin jalqaba Baabiloon hundooftetu cubbuudha. Sababii kanaatiif waan hundumaaf abbaa cubbamoota hundumaa taate jechuudha. Yerusaalem ofii ishii qulleettii taatee otoo hin ta'in yeroo gooftaan dhufu amma badduu turte, ejjituu turte, balleessituu turte, raajota kan qaltu turte. Garuu Waaqayyo jalqaba irraa kaasee waan qullummaa ishee fudhateef jecha akkaataa isheetti hundoofte akkas waan ta'eef Waaqayyo amma dhumaatti qullaa'uu godha ishii kaa'ee wanta qullaa'aa jedhamuu fi wanta Waaqayyo hundumaaf fakkeenya ta'e teesse. Bara dhumaatti Yerusaalemtu gadi bu'aa jira Waaqa keessaa. So Yerusaalem ishii haaraa jechuudha. Bara dhumaatti Baabiloon ishii sun ishiin biyya lafaa warra ina wadamamti garuu Baabiloon ishiin sun kana jechuun siistamni Baabiloon fakkaatu hundumtuu lafarraa gadi balleeffama jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Hamaa wanti jedhamu mootummaa Waaqayyoo keessa hin seenu jechuudha. Kanaaf dhumarratti namoonni Baabiloon keessa jiraatan illee keessaa ba'aa jedha. Kana jechuun nama Baabiloon keessa jiraatu hundumatu cubbamaadhaa miti. Siistamaa fi lafa ishiitu abaaramtuudha. Lafatti hojiin Waaqayyoo hojjetamu otoo hin ta'in lafatti hojiin seexanaa yookiin immoo cubbuun irraa maddeedha waan ta'eef. Isaan kun karaa tokkoon liitiraalii jechuun qabatamaatti jalqaba irraa kaasanii adabamaniiru. Biyya lafaa irratti jechuudha. Ammas immoo bara dhumaatti amma fakkeenyaaf Israa'el jalqaba irraa kaastee adabamteetti. Yeroo waggaa 70 keessaa jechuudha. Yeroo gooftaa booda. Akkuma kana yeroo bara dhumaatti adabamti. Fakkeenyaaf yeroo gooftaan dhufutti yeroo lolli itti ka'u, yeroo itti makaraan itti ka'u Israa'eliidha jechuudha. Yerusaalemiidha jechuudha. Mandara gooftate jechuudha. Baabiloonis yeroo jalqabaa rukutamteerti. Yeroo kamiidha? Yeroo isheen sirriitti rukutamtee macaafa qulqulluu keessatti beekama. Mootummaan ishee yeroo irraa kufe. Warri Baabiloon yeroo bara Nabukadnezar yeroo warri Baabiloon saba Israa'eliin booji'anii warri Israa'el boojuudhaan yeroo ba'an. Eeyyatu isaan rukute yaadattu? Meedonii fi Faaresiidha miti jara isaan sun yeroo mootummaan isaanii ka'an. Waaqayyo yeroo yoo barbaadan biyya keessatti galuu dandeessu eeyyamni kennameef jechuudha. Yeroo sanaadha rukutamanii mo'anii edda kanarraa kaasee mootummaatti hin deebine. Mootummaatti yeroo hin jedhu jarri sun badanii achiin badanii mootummaa mataa isaanii hin qabanii otoo hin ta'in mootummaa biyya lafaatti hin deebine akka yeroo sanaatti biyyoota dhibbaaf waan ta'etti mo'uu hin kennamne jechuudha. Kanaaf Baabiloon akka mootummaatti jiru Baabiloon dura itti aanee Meedoonii Faares natti fakkaata achii kaasee inni tokkuma inni jiru. Asoor. Okay, yaa sana booddee wanni maqaan isaanii kakuu haaraatti dhufanii amma Giriikiin iyyuu kakuu haaraa keessatti akka malee qaban yeroo sana bulchaa ture otoo hin ta'in yeroo gooftaan dhufu dura yeroo sana Giriikii ture jechuudha. Siistamni biyya lafaa hundumtuu kanatti afaan Oromoo afaan macaafaallee Giriikii ta'e jechuudha. Yeroo gooftaan dhufu immoo Roomaadha miti.
Roomaadha jechuudha. Still hamma gaa yeroo waan argine dubbifnu Giriikii isaatiin jennee kaana jechuudha. Sababni Giriikii isaatiin jennuu fi macaafonni yeroo sana siistamni biyya lafaa kun Giriikiidhaan beekama waan ta'eef. Kanattu Phaawulos iyyuu akka Ibraayistii akka Giriikii ati isa kana iyyuu dandeessaa jedhuun jechuudha. Siistama biyya lafaa tam. Kanaafuu siistamni sun amma kana tasinoo qaba jechuu wannoo qaba dhiibbaa qaba jechuu kooti. Bulchiinsi sun dhufee biyya keenya keessa taa'a otoo hin ta'in already siistamni isaanii sun biyya keenya keessa galee jechuudha. Alright, akka kanattidha yeroonni sun fakkeenya sanaatiif ta'an. Akkuma kana immoo bara dhumaa kanatti literally yookiin qabatamaatti deebi'anii ijaaramu, deebi'anii rukutamu erga ta'e otoo ijaaramanii rukutamuun hin jiru erga ta'e waan ta'eef deebi'anii ijaaramuu se'uun yaadamaa jechuudha. Fakkeenyaaf waa'een mana qulqullummaa Waaqayyoo iddootti bineensichi yookiin immoo mormituu Kiristoos dhaabatu yookiin immoo iddoo aarsaatti qopheeffatu yookiin immoo iddoo fakkii isaa dhaabbatu waa'een mana qulqullummaa keessa iddoo inni xureessuudhaaf dhaabatu barreeffame erga ta'e manni qulqullummaa har'a yeroo nuti jirru kana hin jiru erga ta'e maalidha jechuudha yeroo sanatti manni qulqullummaa deebi'ee ijaaramaa se'u eegama jechuudha. Akkuma kana Baabiloon mootummaa duratti qabdi beekna seenarraa. Hamma garuu Baabiloon mootummaa hin qabdu. Yohaannis keessatti mootummaan Baabilooniin lafa irratti ijaarame kun adabamuudhaaf maal ta'uu qaba? Baabiloon deebitee mootummaa qabachuu qabdi. Isa kamiin qabatti se'utu rakkoo dhaga'ama. Liitiraalii akkuma bara durii sanatti deebi'ee mootummaa Baabiloonii, mootummaa Meedootiin, Faaresii, mootummaa Ebeluu, kan Giriikii, kan Roomaa. Amma immoo jidduu sanatti gaambeeffama mootummaa biyya lafaatiin buluu isaan beekama. Biyyi lafaa akka kanatti miti babal'ate yeroo already mootummaa isaaniitti iddoo 7 jiru. Minimum iddoo 7 jiru. Addunyaa iyyuu 7 jira jechuudha. Achuun keessatti immoo biyya mataa isaaniitiin qabu. Innaa akka kamitti dhuftiidha gaaffiin inni jiru jechuudha. Baabiloon kallattii ankaatee Baabiloon jedhamtee kaati moo yookiis Ameerikaa dhumatu Baabiloonitti geeddarama moo yookiis Ameerikaatti Baabiloonitti geeddarama moo yookiin sirna bulchiinsa wayiitu dhufaa jedhudha. So isa kanaadha boqonnaan kun kan ibsu. Daani'el keessattis wantoonni muraan ibsaman keessumatti immoo jiru waan ta'eef yeroo darbe waa'ee bineensa isa arfaffaa haasofnee turre jechuudha. Bineensa isa arfaffaa sanaadhaan asitti nuti sirriitti xiyyeeffannee ilaallu waan ta'eefidha jechuudha. So Yohaannis inni keessa deebi'ee haasa'u achi keessaa dhufee kottu firdii ejjituu mandara bishaanota baay'ee irratti ijaaramte sanaa sitti nan agarsiisaa jedheedha. Liitiraalee akka qabatamaa biyya lafaatti yoo ilaalle mandara bishaanotatti ijaaramte jechuun bishaanuma irratti kan ijaaramte jechuudha. Maaliif bishaan irratti mandarri ijaaramte waan hundumaa qabdi. Amma yeroo darbe waa'ee Ameerikaa kaafnee Ameerikaan otoo bishaan irratti ijaaramuu baattee maal taati isa jedhu waa'ee daangaa ishiitiif waa'ee qabeenya ishiitii hundumaa yabaloo maaliin achirra deemuu danda'u isaatii bishaan ta'e lafirra hin deemu. Ta'uu isaati kaafnee turre tokko isa kana. Garuu inni kun biyya lafaati. Fakkeenyaaf Efiraaxis yeroo darbe kaafne. Efiraaxis lafa guddicha kan bahaati jenne. Yeroo inni qooru maaltu ta'e jenne Efiraaxis ce'anii mootonni dhufanii jenne. Kanaafuu akka hin ceene jalqaba kan isaan kalakkalaa ture Efiraaxis ture jechuudha. Efiraaxis immoo laga ture. Lagni sun immoo kan warra Baabiloonidha. Fakkeenyaaf biyyi Baabiloon kan irratti ijaaramte jechuudha. Kan baha biiftuti waan ta'eef. Okay. Inni kun akka jiruttidha. Garuu immoo ija hafuuratiin yookiin siistamaan yoo ilaalle akka siistamaatti akka bulchiinsatti akka mootummaatti yoo ilaalle immoo bishaanota jechuun maal jechuudha? Namoota jechuudha. Kanaafuu siistamni ishii immoo maal jechuudha? Addunyaa baay'ee irratti diriiree lafa baay'ee irratti diriiree isin galee afaanota afaan Oromoo afaan maalii biyya lafaa irratti dubbatan hunduma keessa galee diriiree jira jechuudha. Amma feesbuukiin fakkeenyaaf Ameerikaatu uume haa jennu. Mucaa Ameerikaa mucaa dargaggeessa mana ga'u tokkotu uume. Amma mucaan Ameerikaa mana ga'u tokko afaan Oromoo yookiin garatti dubbatu hin beeku. Yookiin mucaan mana keenya keessa jiru Ingiliffa garatti dubbatu hin beeku. Garuu feesbuukii dhiisee yoo ta'e boodhaan si waraana malee inni socho'u. Mucaan kun Ameerikaa taa'ee maaloo feesbuukii fayyadame malee birriin kenneef hin jiru. Inni siistama isaa fidee diriirse siistamni isaa mana gola keenya hunduma keessa nam'ee jechuudha. Biyya lafaa amma ga'u hunduma isaa kanuma jechuudha bakka siistama jechuudha. Kanaafuu Baabiloonii mandara bishaanota baay'ee irratti ijaaramte jechuun bishaan nuti beeknu inni guddaan Efiraaxisidha. Namni hundumtuu bishaan irratti yeroo ijaaramu mandarri tokko geejjibaaf amma Itoophiyaan warra Eertiraa maannu ishiin wal lolaa jiran bishaaniif jecha. Eertiraa maali? Galaana walloo naa kenni iddoo buufata wadabii bishaan miti kan isaan kadhatan iddoo buufataa naa kenni
Kana jechuun maal jedhaa daldalli kan jiru maaliin kan jiru salphaatti obboloota tokko gaazii kan guddaa hin barbaachifne qilleensa irra xiyyaara kan hin barbaachifne konkolaataa daandii kan baasuu hin barbaachifne salphaa dhangala'aan dhufee kan bakka wanti hundumtuu biyya barbaadde addunyaa garaagaraa wajjin kan wal quunnamtu jechuudha akka salphaatti as naqabee achi naqabee hin qabne. Baasii baay'inni isaa salphaa miti konkolaataa galchuudhaaf waan guddaa galchuuf waan fagoo jechuudha bishaan kun wanti inni baadde jiru waan ta'eef. Kanaaf bishaan irratti ijaaramte jechuun badhaadhummaa ishee boqonnaa 18 keessatti argitu baay'ee kan isaan dhiqqu akka badhaadhummaan mandare kanaa jechuudha akka biyyaatti. Akka biyyaatti isa kana yeroo jirtu baay'ee irratti ijaaramte yeroo jennu siistamni ishii kun bishaan addunyaa kanaa akkuma ta'e namni addunyaa kanaa hundumtuu siistama ishiitiin qabameera jechuudha. Dubarsi yookiin dhiirri obboleessi tokko Itoophiyaa keessa taa'ee magaalaa yookiin baadiyyaa keessa yookiin iddoo taa'ee ejja taananii ejja sana achitti dhalate miti. Isaan sanatu siistama achi dhufe. Amma magaalatti ejja akkuma biizinasii tokkootidha. Dhaqanii wal waamanii iddoo isaan dhaqanii filatanii birrii kennanii maal jedhanii maqaa isaanii adii isaanii bakka waan hundumaa jechuudha akkuma nama birrii akkuma nama dhaqee gabaa waa bitatee deebi'u jechuudha. Akka cubbuutti lakkaa'amu. Sababni isaa maaliif siistamaan dhufe already bakka sammuu namaa keessatti akkas akka ta'utti uumameeti jechuudha. Akkuma isaan jalqaba yeroo biwuldii godhan sana siistamaan biwuldii gochuu barbaadan sanatti akkasumatti siistamaan biwuldii ta'ee namatti qabatee cubbuu waan tokko hin fakkaatu isaanitti jechuudha. Warra isaan biratti hin dhalanne warra aadaa keenyaa duudhaa keenyaa biratti garuu cubbuudha. Yaa biyya jedhanii baqatu. Kanattuu gargar ta'e. Biyya lafaa biratti akka waan guddaatti ilaalama madirakii gurguddaa ta'anii haasawuun isaan hin rakkisu. Nuti garuu yeroo mana Waaqayyoo keessa dhufnurraa kaasee akka waan du'aaf jireenyatti ilaalla jechuudha. Akka kanaadha nama ajjeesuus yoo ta'e, nama qabuus yoo ta'e, gidibsuus yoo ta'e, mootummaas yoo ta'e, jibbas yoo ta'e, jaalalas yoo ta'e, siistama waan ta'eef. Okay, biyya lafaa hundumaa irratti kan mootedha. Inni jinni jedhu achi teessee moote otoo hin ta'in biyya lafaa hundumaa keessa istaayiliin ittiin ishiin Waaqayyo irratti hojii jal'inaa hojjettu sun sammuu namoota keessaa hundumatti galee jechuudha. Mootonni biyya lafa kanaa ishee wajjin ejjaniiru lakkoofsa 2. Daadhii wayinii halalummaa isheetiinis warri lafarra jiraatan machaaniiru jedhe. Achi Baabiloon dhaqaniitu ishee wajjin walgahii godhatanii akkas jedhan jechuu miti kana jechuudha. Bulchiinsi ishiin achitti gootu, hojiin ishiin achitti gootu, jal'inni ishiin achitti kireetii gootu, siistamni ishiin achitti gootu biyya lafaa kana hundumaa wal ga'eera. Iddoon bulchiinsa biyya lafaa kana keessaa kan yaada ishiin deeggarreef ilaalcha ishee of keessaa hin qabne hin jiru isa jiru jechuudha. Amma namni wal dhangalaasee wal gololee wal jibbee maal ta'ee jireenyuma waliin hin jiraatu waldaa kiristaanaa keessa iyyuu taa'ee jechuudha. Iddoo tokko iyyuu iddoon inni hin geenye hin jiru. Ittumaan mormaa jiraanna malee jechuudha. Sana ilaalcha sanaa qabataananii namichi siistama Baabiloon keessa jira jechuudha. Siistamni lama hin jiru. Tokko Israa'eliidha Yerusaalemii. Tokko Baabiloon siistamni lama biyya kanaarra hin jiru. Kana Roomaa jechuu dandeessa tarii, Giriikii jechuu dandeessa tarii, qoqqooduu dandeessa tarii jechuudha. Garuu ka'umsi isaanii siistama lama qofa. Tokko karaa qulqullummaa karaa Waaqayyoo, inni lamaffaa karaa jal'inaa karaa biyya lafaatti karaa seexanaa jechuudha. Kanaaf dugda sana duuba kan jiru wajjiniin ejjaniiru jechuun asii dhaqanii Baabiloon dhaqanii wajjin akkas ta'anii miti. Siistama ishii fudhatanii accept godhanii jechuudha. Ameerikaatu waan tokko kireetii godhe dhiira dubaraaf dubara no problem jettee yoo ta'e biyya Itoophiyaatti no problem dubarri maal rakkoo qaba mirga isaati jedhama yoo ta'e otoo hin beekin Ameerikaa wajjin ejjanii jedhama jechuudha malee Ameerikaa wajjin dhufanii akkas ta'anii jechuudha miti. Hafuuraanis ol na fuudhee gara lafa onaatti na geesseedha. Yaadattu yoo ta'e yeroo dubartitti Israa'el yeroo darbe qorannee lafa onaa dhaqxe ishiinis lafa onaatti baqatte. Dubartittiin ishiin kunis eessa jirti? Lafa onaa keessa jirti. Isa kana arguu kee qabdanii akka ijaartan ilaaltaniif. Achitti dubartii bineensa bildiimaa tokko irra teessu nan arge. Yeroo darbe waa'ee bineensichaa sirriitti qo'annee turre. Bineensota lamatu ture, sadiitu ture. Inni tokko bineensa akka boofaa jawwee daabiloos kan bara durii kan jedhamu kan fakkaatu gaanfa 10 mataa 7 kan qabu. Inni lammaffaa bineensicha galaana keessaa ol ba'e gaanfa 10 mataa 7 kan qabu. Bineensota lamaadha jechuudha. Isaan qo'annee garuu bineensonni isa jalqabaa boqonnaa biraa keessatti qo'anne kan dubartitti jechuudha. Inni itti aanu bineensa lafa keessaa ol ba'e gaanfa 2 kan qabu hoolaa akka fakkaatu. Inni raajii sobduudha inni. Inni jalqabaa bineensa bishaan keessaa ol ba'e Antikiraast yookiin mormituu Kiristoos yookiin isa kan bara dhumaatti bulchiinsa mootummaa bara dhumaa waan warri yookiin addunyaa tokkooti jenna. Waa'ee gaanfa 10 fi waa'ee kanaa yeroo qo'annu dursinee ilaalle irra isaan kan dhufne as keessaa boqonnaa 17 keessaa hin yaadattu. Daani'eel keessaa dubbifannee as keessa boqonnaa 17 dubbifannee ilaalleerra. Kanaafidha kanarra asumatti xumuruuf jechuudha irra fiignee.
Sana booddee achitti yeroo dhaqu bineensa teessi ilaala. Bineensi sana otoo akkas ta'uun arge inni eegaaf sanaa barreesse garuu amma lafa onaa keessatti bineensichi sun akka waan du'eeti. Eshi maqaa ulfinaa Waaqayyo arrabsuuf kennamanii isarra guutanii turan. Inni mataa 7 fi gaanfa 10 qabaa. Kanaafuu maqaan ulfinaa Waaqayyo arrabsuudhaaf kennamanii fi mataa 7 fi gaanfa 10 kan qabu bineensicha isa kamiidha. Inni sammuutti qaban. Iddoon inni itti wal mormu fakkaatu jira. Iddoo tokkotti lafa jalaa ol ba'uuf jira. Lafa jalaa ol ba'uuf jirannaa yeroo bineensa isa raajii sobaatti nuti ilaalle isa gaanfa 2 fi mataa 2tti nutti fakkaachuu danda'a jechuudha. Garuu akkas miti. So sababni isaanii kun gaanfa 10 mataa 7 qaba waan ta'eef isa miti jechuudha bineensichi. Alright, bineensa kana ilaala maqaan ulfinaa kana arrabsuudhaaf Waaqayyoon arrabsuudhaaf isarratti caafamee ture yookiin isarra jira. Waaqayyoon arrabsuudhaaf kenname isarra guutanii turanii innis mataa 7 fi gaanfa 10 qaba lakkoofsa 4. Dubartittiin tokko waa'ee dubartittii ilaala. Dubartittiin tokko uffata dhiilgee diimaa biluu yookiin parpilii uffata dubartoonni sooressoonni bakka mootonni bakka dubartiin jedhamtu tokko waan gati gabeessa guddaa jechuudha. Warqee dhagaa callee kan naqatti garuu kan baay'ee nama ciggaasisu ilaala. Dubartiin akka kanatti bineensa kanarra taa'aa jirtu kubbaayyaa warqee wanta maalii wanta ciggaasisaa fi xuraa'ummaa alalummaa isheetiniin guute harkatti qabattee turte. Xuraa'ummaa fi alalummaadhaan kan guute kubbaayyaa warqee harkatti qabattee turte garuu argitanii kubbaayyaan isaa warqeedha. Dubartittiin uffata bildiimaa uffata wannoo maanoqaasa bineensa diimaa biluu bineensa bildiimaa irra teessii diimaa biluudha uffatichi ishii parpilii uffata dubartiin biyya lafaa kana kan moosaa kan guddaa namni jedhamu kaa'atuudha baay'ee uffata wannoodha qaaliidha. Dubartittiin akkatti ilaalan bareedaadha namni hundumtuu waaw dinqamee waaw jedhu isa dhiibna Yohaannis iyyuu waaw jedhee kan dinqameedha. Inni waagalu yeroo irra teessu jechuudha yeroo argu turte garuu kubbaayyaa ishii keessa maal goota wanta ciggaasisaa fi xuraa'ummaa alalummaa ishiitti ture. Kana jechuun inni Itoophiyaatti hojjetamu, inni Ameerikaatti hojjetamu, inni biyya fagootti hojjetamu, inni biyya dhiyootti hojjetamu malee isa kan Baabiloon keessatti hojjetamu miti. Sababni isaa mootota biyya lafaa hundumaa wajjin ejjite namni xuraa'ummaa ishii keessaa bishaanota hundumaa inni bishaanota baay'ee inni jedhu mandara baay'ee nama baay'ee saba baay'ee afaan baay'eedha waan ta'eef xuraa'ummaan hundumaa dugda duuba kan jirtu ishiidha waan ta'eef galiinsaa ishii biratti dhaqee gala kuufamni isaa jechuudha. Waaqayyo fuulduratti yeroo kuufamu yeroo darbe waa'ee kadhannaa ilaallee ture akka sana ture. Firdiin Waaqayyoos akka kanaadha. Firdiin cubbuun saba kanaa amma ol ba'e na fuulduratti ol ba'e jedha. Akkuma kana sabni Waaqayyo yeroo iyyu immoo ilaaltan yoo ta'e Gibxitti iyyi saba kootii na biratti ol ba'ee ol ka'e jedha. Kan warra Nanawwee cubbuun isaanii ol ka'ee jedha. Xoofoon isaanii guutee akka kanaadha jechuudha dubartiin kun kaappiin ishii gaafa ishii harkatti yeroo qabattu Waaqayyo fuuldurattis kaappii yookiin waciitiin dheekkamsa sun hin guuta jechuudha guutaa deema. Waaqayyo amma gaafa guututti warni hin kennaaf. Yeroo darbe waa'ee qalbii geeddarachuu boqonnaa 17 keessa jira. Qalbii hin geeddaran innuma Waaqayyo arrabsan. Kaappiin Waaqayyo xoofoon isaanii guutaa deema. Hin deebine hin guuta. Hin ajjeesu innuma guuta. Amma gaafa guutee irraa dhangala'uutti firdii hin kennu yeroo itti kennu. Akka isaan deebi'anii. Qalbii yoo geeddaratan garuu inni isaan qalbii otoo hin geeddaratin xoofoon isaanii gaafa guute adabbii Waaqayyoon dhufa jechuudha. Warri kaan immoo Waaqayyo akka qalbii isaanii hin geeddaranne mataa isaanii jabeessa. Adabbii isaaniitti cimsuudhaaf akka warra Gibxiitti jechuudha. Garuu ilmi namaa deebi'uuf dhiisuu godha. Kaappiin ishii kun garuu warqeedha bareedduudha. Namni laallu biyya lafaarra laalu hin dinqisiifata. Garuu maal godhu gaa? Kaappiin ishii xuraa'ummaa fi alalummaa ejjummaa biyya lafaatiin guute. Okay. Ilaala. Uffata dhiilgee jennee ciqasaan guutee jennee maqaan dhokataan dubartittii irra jiru Baabiloon gudditti ishii kana ilaala asirratti haadha ejjitootaaf wanta ciggaasaa biyya lafaa jedhu tokko adda isheetti caafamee ture. Kana jechuun maqaa dhokataadha. Malee dubartittiin sun dirqama wannoo mul'ataa akkasii hin qabdu jechuudha. Akkamitti maqaa dhokataa jechuun maal jechuudha? Ija hafuuratiin hin jechuudha. Haadha hafuura biyya lafa kanaa kan taate jechuudha. Amma abbaa hafuuraa hin namiti biyya keenya biyya fagootti yookiin as teenye achi fagootti ebel abbaa hafuuraa kootee guddisee goote jenna jechuudha. Namni ejjaa jira taanaan haata hafuura isaatii Baabiloon jirti jechuudha. Namni Waaqayyo irratti ka'aa jira taanaan haata hafuura isaatii Baabiloon jechuudha. Namni cubbuu hojjechaa jira taanaan siistamni isaa eessaatti dhufee achi keessa jira baay'ee. Wanta ba'aa biyya lafaa kana hundumaa keessaa ciggaasisaa fi xuraa'ummaa kan jedhame biyya lafaarra jiru kana hundumaaf haadha kan taate ishiidha jechuudha. Jalqaba dizaayinii kan goote. Siistama ishii biyya lafaatti kan goote.
Yeroo sanas immoo wanta achirraa galu hundumaa kan fudhattu ishiidha jechuudha. Cubbuurraan kan waaqeffamtu ishiidha jechuudha. Fakkeenyaaf. Ishittiin akka biyyaatti bakka buute akka dubartiitti bakka buute. Kana qofa otoo hin ta'in dubartittiin akka siistama amantii biyya lafaatti bakka buute. Waldaa kiristaanaatiin maal jenna? Dubartiitti waamna jechuudha. Waldaa kiristaanaa eebilu akkas taate jenna jechuudha. Biyya maal jennee waamna? Biyya Itoophiyaa akkas taate jenna. Malee akka dubaraatti waamna jechuudha. Malee akka dhiiraatti waamna. Waldaa kiristaanaa akka dubartiitti waamna. Amantii akka dubaraatti waamna. Waaqayyo immoo akka dhiiratti waamna. So haadha kanaa hundumaa taate jechuudha. Baabiloontu dhufee Itoophiyaadhaa ejja otoo hin ta'in ejji Itoophiyaa keessa jiru bu'uurri isaa achiidha. Galiin isaa achiidha. Maddi isaa achiidha. Galfanni isaa achiidha jechuudha. Isa dugda duuba immoo maaltu jira? Seexanatu jira. Isa gaanfa torbaa yeroo darbe dubartittiidhaan kan mormaa ture sana jechuudha. Dubartittii ishii bineensichi bishaanitti dhangalaasee duuba fiigee waaqa irratti lolatu ka'ee ilmi ishii gara teessoo waaqayyootti ulbutame ishiin immoo waggaa 3 walakkaadhaa fi bakka itti baqattuuf bakka waan ittiin jiraattu waaqayyo ishiidhaaf qopheessetti baqattee humna harkattee baallee baaftee deemte jechuudha. Kanaafuu jarri kun bara baraan wal mormaa jiraatu jechuudha. Mootummaa waaqayyoo fi mootummaa seexanaati. Isa sana dugda duuba kan jiru seexanaadha. Galii isaa hundumaa kan fudhatu seexana. Israa'elii fi wanta waaqayyoo kan Yerusaalem ilaallatu kan hunduma garuu yoo cubbamaayyuu ta'an jechuudha. Kan fudhatu garuu immoo waaqayyoodha jechuudha. Kanaafuu mootummaa guddaan biyya lafaa kan iddoo lamatti olaalle akkanatti qotamu. Garuu gadi buunee damnee deemna. Maqaa dhokataa inni jedhu kuni wanta biyya lafaatti mul'atu miti jechuudha. Ija hafuuraaf ergamaa fi Yohaannistu argaa jira. Maqaa keessatti galee jiru malee Baabiloon akka ta'e hin beekamu jechuudha. Namni keenya biyya keenyatti yeroo wal sobu kun Baabiloonidha jedhee yaadu jechuudha. Baabiloonitti dhufe seexanatu natti fide hin jedhu jechuudha. Yeroo waan xiqqoo tokko cubbuu xiqqoo tokko hojjetu kun ergama seexanaa achirraa natti dhufe yaadu jechuudha. Garuu ija hafuuratiin yoo ilaalte namichi sun hidhanni isaa iddoo sanaadha jechuudha. Dugda duuba dhaqee achi keessaa fidee jechuukooti. Okay. Kana jechuudha malee Baabiloon kallattii hidhattee Itoophiyaatti yookiin biyyoota alaatti akkas gootoo hin ta'in siistamni sun bara waggaa amma kanaan lakkaa'ee biyya lafaa keessa garaa gadi fageeffatee seexanni iddoo hundumaatti dugda duuba taa'ee hojjechaa jiraadha. Eeshi maqaan dhokataan Baabiloon guddittii haadha ejjitoota wanta ciggarsaa biyya lafaa jedhu adda isheetti caafamee ture. Bineensi irrattis maqaan caafamee ture. Maqaan itti waaqayyo arrabsuudhaaf isaaf kenname. Ishee kanarratti immoo adda ishee irratti caafamee ture. Garuu dhokataadha. Nama hundaa argotoo hin ta'in hafuuraan argita jechuudha. Yeroo Itoophiyaa taa'ee namni tokko cubbuu hojjetu hafuura bara dhumaati kun jettee hafuura seexanaa hafuura 666 jettee yaati hafuuraan argita malee namicha sanarratti hafuurri sun barreeffamee yookiin lakkoofsa barreeffamee hin jiru jechuudha. Okay. Akkasumas dubartiin dhiiga warra isa kana laala lakkoofsa 6. Dhiiga warra waaqayyoof qulqullaa'anii qulqulloota amantoota jechuudha. Dhiiga warra Yesuusiif dhugaa ba'uu isaaniitiif ajjeefamaniin machooftee nan argeera. Yeroon isheen arges guddiseen dinqifadheera Yohaannis mataan isaa jechuudha. Tokkoffaa kubbaayyaa qabdii bareeddii bineensa irra teessee jirti waan dinqiidha. Garuu immoo kubbaayyaa warqee kana keessa halaalummaa fi ejjetu guutee kubbaayyaa ishee qabattee teessaa jirti. Halaalummaa fi ejji ishee guutee jira. Dubartittiin immoo machooftee jirti. Maaltu ishee macheesse immoo yeroo jettu yeroo darbe yaadattanitti yoo ta'e dhiiga ishiin gadi dhangalaasuudhaan biyya lafaa kana gadi dhangalaasuudhaan akka itti dhiiga qulqullootaa gadi dhangalaatu qooda sanaa ati immoo yaa waaqayyo dhiiga kee bishaan isaanii dhiigatti geeddartee isaaniif kennuun kee baay'ee qajeelaa ture yeroo darbe argitanitti yeroo already adamamaniiru jarri kun isaadha kan inni explain gochaa jiru. Kanaaf ishiin immoo warra qulqulloota biyya lafaa irratti dhiigni isaanii dhangala'e hundumaa argitanii eessa akka jiru maddi isaa achi ishii bira jira jechuudha. Akkuma xuraa'ummaa fi ejji maaliin biyya lafaa kana jiru waa'ee xuraa'ummaa fi ejjaa qulqullummaa dhaboo otoo hin ta'in waa'ee dhiiga qulqullootaa dhangalaasuu fi saba waaqayyoo ari'achuu irratti iyyuu achi jira jechuudha. Wannoon isaa dugda duuba isaa. Hiddi isaa achi jira jechuudha. Ari'anni isaa achi jira jechuudha. Amantiin akkasii achi jira jechuudha. Yeroo amantiin dhugaas jiru amantiin sobaa achi jira jechuudha. Yeroo raajiin dhugaas jiru raajiin sobaa achi jira jechuudha. Yeroo darbe isinii kaaseera. Maqaa abbaa, maqaa ilmaa, maqaa hafuura qulqulluu akkuma nuti jennu isaanis immoo bineensicha inni jalqabaa kan bofaa kan jawwee yookiin seexana bara durii jiru. Bineensichi inni lammaffaa galaana keessaa ol bahee jiru. Inni sadaffaan raajiin sobduun jira jechuudha. Karaan hafuuraa raajiin sobduun jira. Karaa isa kanaa ilma kan fakkaatu bineensichi inni sun jira. Bineensichi inni mootummaa biyya lafaa fudhatu antikiraast inni jedhame akkuma kiristoositti bakka of buusaa jechuudha. Inni raajiin sobduunis akkuma raajii dhugaa biyya lafaatti bakka of buusaa jechuudha. Akkuma kana isaanis sadanii ta'anii hojjetu. Kan bineensa kanaa kan baay'ee nama dinqu garuu yeroo jalqabaa hin jira ture. Amma yeroo Yohaannis ilaalaa jiru hin jiru takka du'e immoo deebi'ee jiraachuuf jira. Kana jechuun gooftaan duraan hin ture hin du'e deebi'ee immoo du'aa ka'e. Obboloonni isaa maal godhan gaafa inni du'aa ka'u hin amanan. Namni baay'een gaafa inni du'aa ka'u dinqamee amane.
baay'eetti mul'ate namoota baay'eetti. Inda'uun gaafa inni du'uyyuu baay'ee dinqaman akkaataa ittiin lafti minaamni dukkanaa'een jechuudha. Kun immoo nama waaqayyoo yoo ta'u baate akkuma salphaatti akkaatti hin du'u fayyaan inni dinqaman nama baay'eetu itti amane jechuudha. Bineensi kunis gaafa inni du'u gaafa inni jiru isa jalqabaa rakkoo hin qabu. Isin galee gaafa inni du'u rakkoo hin qabu. Gaafa inni deebi'ee du'aa ka'e garuu baay'ee dinqame biyyi lafaa kun hundumtuu akkuma Yohaannisitti baay'ee dinqame biyyi lafaa kun hundumtuu isa duukaa bu'a. Kana qofa otoo hin ta'in raajiin sobaa immoo isa fuulduratti milikkita gootee amma ibiddi waaqarraa bu'ee nama amansiisuu danda'utti kun nama waaqayyooti akka isaan jedhanitti kun immoo waaqayyooti nu fayyisuuf waaqarraa raajii gadi fide. Inda'uun warra Yerusaalemitti goofamuu danda'u. Isin galee maaliif jennaan Yesuus amma ammaatti hin dhufne yaadu waan ta'eef inda'uun Yesuus jechuu danda'u yeroo sana. Sababa isaa mana qulqullummaa taa'ee na waaqayyo jedha waan ta'eef. Footoon isaa dubbachuu danda'a. Dhagaa bifa isaatiin dhaabdanii as keessan raajiin sobaa dhufee dhagaa sanaan dubbisa bakka. Kana caala maal barbaadu sun milikkita jechuudha. Sana booddee biyyi lafaa hundumtuu amma girrim jedhutti akkuma Yohaannis kanaatti kun akkas ta'a. Garuu isheen dhiiga qulqulloota waaqayyoon qulqullaa'anii hundumaatiin akkas taate. Garuu ergamichi maaliif dinqifatta eenna gaafate dhoksaa isaa hubanne jechuudha. Namni hundumtuu kan inni dinqamee dinqisiifatee ajab jedhee dubartitti kan ilaalu guddina ishii ilaalu, qabeenya ishii ilaalu, fageenya ishii ilaalu, akkam akka ishiin badhaate kan ilaalu, mootummoota biyya lafaa keessaa badhaatu taati. Mootummoota biyya lafaa keessaa aangoo guddaa kan qabu taati. Bineensa isa kana irratti isa gaanfa 10 fi wannoo aangoo waan jedhamu hundumtuu ishee harka jira jechuudha. Mootonni hundumtuu mootummoonni 10 harka isheerra jiru. Mootummoonni 7 harka isheerra jiru. Bineensi dubartittiin yaabdee deemti. Karaa tokko yaabdee deemti jechuun irratti mootummaa qabaatti jechuudha. Karaa tokko immoo yaabdee deemti jechuun jarri sun ishee sappoortii godhu jechuudha. Kanaafuu siistama sana namni sappoortiin goone hin jiru, namni ittiin mormu hin jiru. Mootummoonnis biyyi lafaa hundumtuu. Yohaannisiin maali abdiin qabdaa dhoksaa isaa hin barre ati qo'i dhoksaa isaa sitti maa jedhee. Kan bineensichaa fi kan dubartittii kana sitti ani maa jedhe. Mataa 7 gaanfa 10 isa qabu kana bineensa argite kun maali jedheeni takka jiraataa ture. Amma immoo hin jiru. Iddoo lafa jalaa keessaa immoo ol ba'uuf jira jedhe. Eessa miti laa gaama gaafin. Booddee immoo gara badiisaa dhaqaa jedhe. Sirriitti adda baasee jechuudha. Bineensota keessaa inni gara badiisaa dhaqu isa kanaadha jechuudha. Isa bineensa arfafaa yeroo darbe qoran. Bineensota baay'ee jira, mootota baay'eetu jira. Achi keessaan iddoo badiisaa dhaqu isa kana. Isa lafa jalaa ol ba'u, isa duraan turee amma hin jirre, isa booddee immoo deebi'ee jiraatu immoo garuu kan iddoo badiisaa dhaqu. Iddoo kanatti gooftaa wajjin garaagara kan ta'an. Gooftaan iddoo badiisaa otoo hin ta'in ofii dhumsaatiif madda jireenyatti ofii dhumsaatiif bineensa kanarratti kan faraduu fi kan dhufeessa iddoo badiisatti isa darbatudha jechuudha. Yohaannis dhoksaa kana otoo hin galin amma dubartittii argee baay'ee dinqame akkaataa isaa mataa bineensichaa ilaalee dubartittiin bineensa irra teessee uffata amma kana gahu uffatte maqaa ishee irratti ilaalee bakka kun baay'ee isa dinqee jechuudha. Inni garuu hin dinqamini dhoksaa isaanii sitti himaa bineensi xannata argite kun yeroo duraa jiraataa ture amma dubartiin kan irra taa'aa jirtu lafa onaatti jiraataa miti du'aadha. Bineensa du'aadha teessi akka warra mooraniiti jechuudha karaa tokko akka wantu isin hin galu bineensa du'aadha kuni innaa bakka isa dinqee innaan inni argite kun indaganaa lafa jalaa ol ba'uuf jira jedhe. Yeroo darbe argitaniittu gaanfota keessaa gaanfa inni tokko akka waan cabee rukuttaan du'aan isa gahu rukutameetti booddee rukutameera du'eera badeera jettanii ilaaltan deebitee quuqxee deebitee fayyitee gaanfota warra kaan inni tokko gaanfota warra kaan sadanoo of jalaa rukutte kan jedhu yeroo darbe argineera. Inni tokko garuu deebi'ee jireenyatti jiraatee fayyee warri kaan hundumaa caalee kan jiru yeroo darbe immoo argitan ija kan qabu afaan kan qabu kana hundumaa jechuudha. Kanarratti dinqisiifatanii warri kaan hundumtuu bineensicha isa kana kan akka isaatiin jiru kan isaan jedhan jechuudha. Sababii inni takka jiraate sababiin guddaan biyya lafaa inni gowwoomseef takka jiraate amma hin jirre deebi'ee argamuu fi warri biyya lafaarra jiraatan warri uumamuu biyya lafaatii jalqabee maqaan isaanii macaafa jireenya argachuuf jiranii keessatti hin caafamin bineensicha arganii raajeffachuuf jiru. Yohaannis dinqamee raajeffannaan si'ootoo hin ta'in kan raajeffachuu qabu warra jalqabaa kaasanii macaafa jireenya warra argatan keessatti hin caafametti itti hin caafamin achi keessatti hin caafamintu raajeffatamuu qaba. Dhugumaan immoo isaan isin raajeffatan jechuudha. Yohaannis inni kun sammuu ogummaa qabu barbaada jedhe. Akkamitti sammuu ogummaa qabu barbaada jechuun interpreteeshinii isaan itti himudha jechuudha deebiin itti himaa jiru. Kun kana jechuu miti jechuudha. Bineensi gaafa 10 qabaateef gaafa 10 jechuu miti. Mataa 7 qabaateef mataa 7 jechuu qaba miti. Bineensittiin dubartii taateef dubartii wayiiti jechuu miti.
dubartiin kun yookiin amantii bakka buutii yookiin waldaa bakka buutii yookiin biyya bakka buutii yookiin waan ta'e bakka buutii siistama bakka buutii malee dubartii tokko wayiitii miti yookiin dubartii guddoo tokkotu dhaqee achi taa'ee bineensa yaabbatee achi nutti mooraa jechuu miti jechuudha. Siistamicha sanatti dugda duubaa ishee kan qabate siistama kanatu bakka bu'ee jechuudha. Kanaafuu sammuu kana qaba barbaade sammuu ogummaa qabu. Sammuun ogummaa qabu maalitti hubata bineensa kana mataa torba. Mataa torba jechuun tulloota torbaadha. Akka biyya lafaarratti Ingiliffii isaa mountain jechuun tulluudha. Hills jechuunis tulluudha. Garuu hills jechuun lafa ol ka'aadha malee tulluu jechuu miti. Mountain jechuun immoo lafa ol ka'aa lafa guddaa jechuudha tulluu sana jennu jechuudha. Kanaafuu Ingiliffii isaa hills jedha iddoo kana. Kan Roomaa jechuudha. Mootummaan Roomaa bara durisiitiin magaalonni isaanii lafa ol ka'aa irratti ijaaramanii lafa ol ka'aa jechuun isa mountain gaara gurguddaa ta'uu dandeenye lafa isaatu lafa ol ka'aa irratti ijaaramanii. Waa'ee dachaan tokkoon harkaa kan baddee kan bara dhumaatti keessatti wannoo jedhu iddoo tokko irratti gaara jedha warri kaan immoo dachaa jedhu yeroo barreessan iddoo itti firdiin dhumaatti lolli dhumaa ta'unnaa achumaan barreeffamni tokko maal jedhee gaaraa fi dachaa isa irratti walii galuu dadhabnaani gaarri jiraate taanaan dachaan akkamitti hin jirre inni tokko gaarri hin jiru gaarri jira erga ta'eeti dachaanis jira jechuudha sanaafi gaaras ta'u dachaas ta'u sanumaa inni barreessinna iddoo kanatti tulluu jedhaan inni tokko immoo lafa ol ka'oodha maaliif namoota baay'eetu tulluu sanni lamata tulloota torba sanni jedhu kuni mootummaa warra Roomaati sababni isaanii mootummoonni isaanii iddoo ol ka'aatti ijaaraman ture waan ta'eef jedhanii hiiknanii warri kaan immoo lakki mootummoonni warra Roomaa lafa ol ka'aatti ijaaraman malee tulluu isa guddaa akkasii jedhamu irratti miti jechuusaati. Garuu hiika lama qaban numti kun iyyuu tulluu qofa miti jedheetu mootummoota torbaadha. Kanaafuu isa tulluu torbaa Daawit yeroo faarfatu maal jedhe iji koo gara gaarotaatti ol ilaalaa jedhe. Kana jechuun randasa kana jechuun ilaala jechuun miti akka nuti ennaa biiftuun dhiitu ilaala. Kana jechuun maal jechuudha gaarota jechuun mootota gurguddoo namoota gurguddoo isaa olii namoota qabeenya qaban namoota cimootti gargaarsa fuula ilaalaan ture argachuu hin dandeenye jechuudha hiikansaa. Alright so kanaafuu nuti amma mootota taa fudhannu mootota jedhee jala mureedha waan ta'eef lakkoofsa gala. Mootota jedha tulloota torban dubartittiin irra teessudha jedhe. Kana jechuun mootummoota torban of jalaa qabdi yookiin mootummoota torban irratti mootii jechuudha. Fakkeenyaaf Baabiloon jedhamtee irratti barreeffamtee mul'attu garuu Ameerikaa irratti Baabiloon siistama qabaachuu dandeessi. Iraan irratti qabaachuu dandeessi. Yuroopp irratti qabaachuu dandeessi. Hin beekamtu akka Itoophiyaatti fakkeenyaaf Biriikii jedhan akka Raashiyaatti akka Afrikaatti Afrikaan yuuniyeen akka alaatti immoo biyyoota G20 maal kan jedhan isaan kanarratti torba ta'uu danda'u. Jara kanarratti already isaan hin argan malee dugda duuban siistamni hojjetu kun siistama dubartittii kanaa ta'a. Dubartittiin kun mataa isaa irra teessee kan jirtu ta'uu danda'a. Amantiidhaan ta'uu danda'a, siistamaan ta'uu danda'a, bulchiinsaan ta'uu danda'a, mootummaan ta'uu danda'a. Ilaagaatti deemnaan. Lakkoofsa 10 isaan keessaa 5 kufaniiru. Inni kun liitiraalii ta'uu isaati jechuudha 5 kufaniiru jechuudha. Qabatamaa seenaa biyya lafaati jechuudha. Kun amma dhattanii Daani'el keessaa argachuu dandeessu jechuudha. Isaan kun maal godhan 5 kufaniiru jechaanii jira. Kana jechuun akka moototaatti hiikaa jira jechuudha amma gaanfota 10tu jira. Achi keessaa torba isa torbaa ilaalu mataa torbatu jira. Mataa torba keessaa 5 mootota torbatu jira. Mootota torban keessaa meeqa 5 kufaniiru. Kun waan hafuuraa miti jechuudha. Hiikamaa jira waan ta'eef. Duraan mataadha amma mootota keessaa meeqa 5 kufaniiru. Meeqa ta'a 2 ta'a. Tokko ammallee hin kaane. Inni tokko ammallee hin kaane inni tokko immoo meereen inni tokko nan qabate. Isaan keessaa 5 kufaniiru tokko jira. 5 kufanii tokko jira. Yaadadhaa tokko. Bineensichi sun duraan jira ture. Amma hin jiru. Booddee immoo deebi'ee lafa jalaa ol ba'uuf jira. Lakkoofsa 10 asitti immoo maal jedha? 5 kufaniiru tokko amma jira. Tokko immoo hin kaane jedha. Meeqa torba miti? Okay, yeroo naasa'u jechuudha. Kun akka seenaa biyya lafaatti yoo qabachuu baanne addunyaa hafuuratiin macaafa mul'ata Yohaannis qabanna yoo hin ta'u jechuudha. Sababni isaa mootota jedhee nutti tulloonni illee nu galuu dhiisuu danda'u. Okay, no problem. Tulluun torba 5 kufee tulluun tokko amma jiraate tokko gana kan dhufee wannoo jedhu hin jiru. Tulluu yoo ta'e kukkufaa deema malee indaganaa lafa jalaa kana booddee hin boqinni mootota taadhan nuti sanuu galu jechuudha. Waan tulluu naaf hin galle so tokko 5 isaanii mo'ee tokkotu hafe tokko innum sana iyyuu jira. Fakkeenyaaf yeroo sana mootummaa Baabiloonii Yohaannis waan nama beeku hin qabu jechuudha. Yohaannis Baabiloonis hin jiru
Baabiloos keessa isin jiru isinii galee iddoo kanatti jechuudha siistama ta'uunsaa kan isinii galu. Yohaannis eessa keessa jira yeroo sana? Hidhaa wannoo keessa warra Roomatu hidhe miti jira Yohaannis kan hidhe warra Roomatu. Yohaannis mootummaa kan inni beeku bara jireenya isaatti immoo Roomaa bichaadha. Kanaafuma jechuudha mootonni kanaan dura mo'an shan jiru mootiin amma mo'aa jiru Roomadha. Yeroo sana Yohaannis kan inni beeku jechuudha. Kana booddee kan ka'u kan biraa jiraadha jechuudha kan inni beeku. Kanaaf akka siistamaatti yoo ilaalle malee akka biyyaatti yoo ilaalle Baabiloonitti isin hidhamne. Baabiloon keessa hin jiru mootummaa Baabiloon isa eenyu akka ta'e hin beeku bara sana inni bulchiinsa Baabiloon. Sababni isaa mootummaa Ameerikaa ijaanni guddaa ta'eef bartu malee amma mootummaa Eeshiyaa jedhee Eeshiyaa keessaa biyya xiqqoo tokko seetti waamee pirezidaantii isaa eenyuun yoo jedhe hin beektan. Sababni isaa maaliif mootota xixiqqoodha waan ta'eef dhimma isaa hin qabdan jechuudha. Kan sammuun keessa yeroo hundumaa yaada Ameerikaa eenyu bulchaa, Chaayinaa eenyu bulchaa, Raashiyaa eenyu bulchaa, Jappaan iyyuu baay'ee yaada ishii keessaa qabdu baay'ee guddoo garuu biyyattiin warra maqaa guddaa qabudha kan yeroo hundumaa yaaddoftan. Isaan hin taane isa kan yaaddoon qabdan. Kanaafuu Yohaannis kan yaadaa jiru Roomadha jechuudha yeroo kana. Rooman amma jira duraan jiru. Kanaafuu Rooman Baabiloon miti. Garuu siistama Rooman gaggeessitu amantootadha jechuudhaaniin cubboo hojjechiisuudhaaniin waaqayyo tolfamoota argitan miti. Mootii warra Roomaa dhaabanii fakkiisaa mootii warra Roomaa gooftaadha jedhii yookiin Yesuus gooftaadha jedhiidha hiikansaa jechuudha. Lakki mootii warra Roomaa gooftaadha hin jiru Yesuus gooftaadha jettuudhaan chaa'u xoosii dhumate jechuudha. Siistama isaatu siistama warra jalqaba isaan sanarraa dhufe hammeenya isaatu sanarraa dhufe malee Yerusaalem mana waaqayyootiin kan mormuudha jechuudha. Kanaaf tokko ammallee hin kaane yeroo ka'u garuu inni tokko maal ta'e yeroo murtaa'e qofaadhaaf turuun isarra jira. Kana jechuun jechuudha hin kaane yeroo ka'e sun isaaf qabameera yeroo murtaa'e xiqqoo tokkoof ka'eera. Eeshi bineensi inni takka jiraataa ture amma ilmoo hin jirre lammoo duubatti nu deebisee jechuudha duraatti. Bineensi takka jiraatee amma immoo jiraataa hin jirre 8ffaadha. 7 isaanii dhumeera. Inni 7ffaan yeroo ka'u si'a xiqqoo wayiitiif bulcha. Isaan kan ganaa ka'u. Isaan 10. Isaan sa'aatii tokkitti bulchu akka biyya lafaatti yoo ta'e jechuudha. Sa'aatii tokkitti bulchu. Bineensi inni 7ffaan suni garuu yeroo xiqqoo qabaayedha. Macaafa qulqulluu keessatti maal jedha? Seexanni yeroo xiqqoo akka qabu beekee jedha. Isa waggaa 1,000 yeroo xiqqoo jedhama. Isa waggaa fagoo fa'i. Yeroo xiqqoo akka inni qabu beekee baay'ee haareeraa jedha. Garuu waggaa 1,000 waggaa sanaa ol qaba. Okay, ishii kana yaadadha laa. Bineensi inni takka jiraataa ture amma hin jirre 8ffaadha jedha. Garuu maalidha? Warruma 7 sana keessaa ture jedha. Kanaafuu warra 7 keessaa isa tokkoffaa ta'uu danda'a, lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa, shanaffaa, ja'affaa ta'uu danda'a. Garuu akka Daani'elitti yoo ilaalle bineensichi meeqaffaadha? Arfaffaadha jechuudha. Akka Daani'elitti yoo ilaalle. Bineensicha isa arfaffaa. Inni warri kaan hundumtuu isaan dinqaman jechuudha. Sababni isaa bineensa 4tu jira. Sana booddee arfan isaaniitu bineensa 3 maqaa bakka bu'e Amaaketa, Leenca fi Qeerransaa. Inni arfaffaan garuu isaan sana hundumaa walitti qabataa jedha. Isaan sana hundumtuu isaanitti kennaman. 5 isaanii kufan jedhe mootota jedhee fide jechuudha. 5 kufaniiru amma hin jiranii jedheen Daani'eliin. Tokko immoo ammayyuu jira jedhe Daani'eliin yaada mootummaa Roomaa yaada. Rooman immoo Baabiloon miti. Maali an akkam taaree siistama isaaniitu bulchiinsa isaaniitu akkasiidha. Amantoota jechuudha dhiiga isaanii dhangalaasu maal jechuun siistama sanaadha jechuudha. Okay. Inni tokko hin kaane jedheen okay hin kaane kun immoo waggaa meeqa bulcha? Yeroo yartuu bulchaa jedhe. Yeroo yartuun sun waggaa 3 walakkaa ta'uu danda'a. Waggaa 7 bara dhumeensaa gooftaa Yesuusii waggaa 7 waggaa rakkinaa ta'uu danda'a. Waggaa 3 walakkaa ishee gimmaashee jalqabaa yookiin gimmaashee dhumaa ta'uu danda'a. Isan laalla garuu yeroo yartuu bichaa bulchaa jedhee bineensi 8ffaan immoo bineensa sammata argaa jirtu kanaadha jedheen. Kana jechuun maal jechuudha? Bineensi 8ffaan kun bineensa dhokataa yoo ta'u kan horree duraan bulchaa turedha. Sababni isaa bineensi duraan tureera. Amma immoo du'eera. Yeroo Yohaannis jechaa jiru bineensa sana miti kan bulchu. Bineensa dubartiin irra teessu jechuudha. Dubartittiin bineensota 7 irra teessi. Maal maqaan isaa? Tulloota 7 irra teessi, mootota 7 irra teessi. Garuu bineensichi kun mootota 7 kana keessaa tokko isaaniiti. Duraanis ture mootota duraanii keessa jiru amma immoo du'aa fakkaata. Kana jechuun bulchiinsa irra hin jiru jechuudha. Siistamni isaa immoo hojjechaa hin jiru jechuudha. Yeroo Yohaannis jiru sun maqaan isaa beekamaa miti jechuudha. Garuu mootummaa Roomaatu jira. Bineensa tokkotu jira. 7 keessaa tokkuma jechuun siistamni isaa jira garuu bineensichi sun qabatamaatti jiraatee Baabiloonidha jedhamee bulchaa biyya lafaarra hin jiru jechuudha. Bineensichi sun garuu istaayiliin isaa siistamni isaa hojjetaa jira. Karaa bineensa isa tokkoof bineensa isa ja'affaa jechuudha. Kanaafuu 7ffaadhaatti dhufa. Yeroo dhufu immoo inni 7ffaan dhufuus immoo warreen 7 keessaa tokko yoo ta'u yeroo muraasa bulchaa isa 8ffaatu ka'a. Inni 8ffaa immoo yeroo ka'u mootii jechuudha. Inni 8ffaan sun immoo yeroo ka'u
bineensa isa kanaadha bakka bu'aa jedhe jechuudha. Haa ta'u malee qaamuma warra isa jalqabaa jechuun sirni bulchiinsa isaanii isaanum kanaadha. Mootota 7 jalqaba sana keessaa ta'anii fakkeenyaaf Roomaa keessaa ta'uu danda'a. Warra durii amma dhimma hin qabnu ammatti kan nu rakkisu Roomaa keessaa Yohaannis bara jiru Roomaadha waan ta'eef Roomaa ta'uu danda'a Baabiloon ta'uu danda'a. Hin beekamu immoo warra Israa'el keessa iyyuu ta'uu danda'a siistama waan ta'eef dubbiin isaa jechuudha. Sabuu Waaqayyo qulqullaa'aa waldaa kiristaanaa keessa iyyuu ta'uu danda'a hin beekamu. Garuu sajjeessiniin inni nuu kennu warruma duraa keessaa isa arfaffaadha jedheen Daani'el kennu warra du'aa keessaa kan warra Roomaa yookiin kan warra Baabiloon keessaa tokko ta'uu danda'a jechuudha. Akka jalqabaatti iddoo Daani'elitti yoo lakkoofne mootota Daani'elii bara Daani'elitti yoo lakkoofne abbaa ta'e tilmaamnee gochuu dandeenya. Garuu inni ammaan sammuu namootaa keessa jiru wanti hundumtu kan ittiin jalqabe Baabiloonidha. Hamminni inni jedhuu fi tokkoffaa Baabiloonidha. Boqonnaa 18 naannoo sirriitti kan nu galu jechuudha. Lammaffaa immoo Daani'elii miti Yohaanisitti innaa dubbatu bineensi inni tokko ammayyuu gaa mootinni tokko jechuudha. Ammayyuu jira yeroo jedhuuni Roomanis bulchiinsuma sirna Baabiloonin bulchaa jirti jechuudha. Akkuma kana immoo kan dhufu Ameerikaa keessa isaa qabu, Raashiyaa keessa, Chaayinaa keessa isaa qabu, siistamni isaanii tokkumaa jechuudha Staaliin isaanii. Garuu adda kan isa godhu gaanfa 7 fi gaanfa 10 fi mataa 7 qabaachuudha. Gaanfi 10 mataa 7 qabaachuun sun mataa isaa already hiikneerra. Gaanfonni sun maalidha? Lakkoofsa 11. Bineensichi inni takka jiraataa ture amma hin jirre iddoo 8ffaadha. Garuu warruma sana keessaa ture inni gara badiisaa dhaqa. Ishiin kunis baay'ee spesifikidha jechuudha. Inni gara badiisaa dhaqu kun antikiraayist yookiin immoo isa gooftaadhaan morma. Akkamitti gara badiisaa dhaqa? Gooftaan innaa deebi'ee dhufuu fayyaadhumatti isa qaba isaa fi raajii sobduu jechuudha. Kanattidha jiraadhumatti gara badiisaa dhaqu isaan kun. Kanaafuu si'a lammaffaadha amma inni gara badiisaa dhaqa kan jedhu. Si'a lammaffaadha gara badiisaa dhaqa waan ta'eef isa gara badiisaa dhaqu kana warra kaan irraa addaa akka nuti baafannudha kan inni kaa'ee gara badiisaa inni dhaqu isa kana isa 8ffaadha. Gini immoo paartiin warra isa 7ti yeroo murtaa'eef du'ee ture malee kan deebi'ee ka'eessa jechuudha. Ookii kana jechuun tokkoffaa mootummaan bara durii amma fakkeenyaaf mallastu bulchaa ture yoo ta'e mallastu deebi'ee du'aa ka'a. Akkas jechuu dandeenya rakkoon qabu. Mallastu bulchaa ture yoo ta'e siistamni mallasii amma fakkeenyaaf paartiin Itoophiyaa keessaa maal jedhama qamarra mallasii paartisaa jechuudha amma fakkeenyaaf siistamni ittiin bulchaa ture sana erga inni du'e booddee namni biraa paartiin isaa namni jira still ammayyuu namni biraa immoo paartiin biraatti darbee bulchaa jira. Yeroo immoo inni deebi'ee irraa bu'u immoo paartii isaatu deebi'ee qabata jechuudha malee dirqama bulchiinsa bara duraa sana keessaa deebi'ee lubbuu isaatti ka'a jechuu miti. Paartii isaa kan namni kana booddee du'eera deebi'ee aangoo hin qabatu mootummaan Roomaa akkuma biyya lafaatti amma mootummaan Baabiloon badeera. Akkuma biyya lafaatti mootummaan Baabiloon baay'ee badee baay'ee adabamee yeroo sanarraa jechuudha deebi'ee ganaa ijaaramee maal ta'eetu reefu gara biyyaatti deebi'e malee akkuma biyya lafaatti jechuudha. Mootummaan isaa mootummaa guddaa amma sanarra gahurraa barbadaa'ee badeera akka biyya lafaatti. Amma Baabiloon jettanii sammuumatti isin dhufaat akka mootummaan Baabiloon akkas godhe kan jettan dhageessanii jirtu hin jirtan. Namoota ishii gara warra Iraanii gara akkamitti isaan caccabanii jiran argitanii isaanum gara warra Iraaniitu jechuudha. Iraan ishiin tokko maanni yookaan ishii Afgaanistaan jireenyatti isaan akka hin jirre godhanii jechuudha warra Ameerikaa warri wannoon. Reefuudha bakka damdamatanii maal jedhanii argitanii immoo amma akka isaan cimoo ta'an baay'ee hammina guddaadhaan egaa amma ammeenyuma inni yaadna jechuudha akka baay'ee cimoo lolatti baay'ee beekamoo akka isaan ta'an baay'ee humna qabeeyyii akka ta'an Ameerikaa iyyuu mataa ishii ittiin dhaabanii kan jiran amma Israa'elii wajjin biyyoota addunyaa baay'ee sodaachisan kana hin sodaannu jedhanii didanii maal godhanii lafa jalaa inni garee lafa jala dhugum lafa jalaa ol ba'u jarri lafa jalatti meeshaa galfatanii iddoo Ameerikaan arguu hin dandeenye jalaa iddoo ta'e gadi kan isaan yaasan bakka Ameerikaan ajjeefni irra akka waggaa 5 tuun kaadonnaa isaan jedhanii yaadan ji'a tokko moo waan ta'e keessatti deebiitee karaa biraatiin deebitee kan baatee amma bakka waliigaltee nu wayya kan jechaa jiran jarri sassalphaa miti warri garasee jechuudha. Jalqabuma irraa kaasee immoo yoo ilaaltu macaafa qulqulluu keessas jiru hamminaafis gaarummaadhaafis jechuudha. Jiru sirriitti. So achi keessaa isa kanaadha jedheetu gaanfotatti deebi'e warra 10 sana. Amma immoo gaafonni 10 maalidha jennaani gaafonni 10 immoo mootota 10dha. Waa'ee tullootaan jedhu iddoo kanatti. Kanaafuu mootonni jiru, mootonni gurguddoon jiru, mootota xiqqoon jiru jechuudha. Tulloota jechuun mootota gurguddoo jennee gaanfota jechuun immoo mootota xiqqoo yoo jennee mataadha moo gaanfatu caalaa yoo jennee mataadhuma caala yaa gaanfi mataadhatti margate. Kanaafuu mootota xixiqqoon sun isaan jala jirti jechuudha. Amma hiilsii fi maawunteeni iddoo jedhu isa kanatti dhufuu dandeenya jechuudha. Maawunteen jechuun guddaa yoo ta'e gaanfota yookiin tulloota gurguddaa mataa gurguddaa 7 yoo jenne yookiin tulluu 7 yoo jenne hiilsi lafa ol ka'aa immoo 7 jechuu dandeenya jechuudha. Lafa ol ka'aan tulluu miti waan ta'eef iddoon kun 10
Kanaafuu kudhan sun amma ammaatti takkaa ka'anii hin moonee jedha. Jechuun kudhanii pilaas waaniin meeqa jechuudha? 11dha pilaas waaniin immoo inni 8ffaa 12dha. Inni sun already warra 7 keessa jira. Ammayyuu mootota amma kanaatu Daani'el booddee jira jechuudha. Kan baay'ee nama ajaa'ibu garuu mootii inni 8ffaan inni 7ffaan yeroo ka'u xiqqoo isheetiif bulcha. Inni 8ffaan yeroo ka'u garuu warruma 7ffaa keessaa dhufe inni 8ffaa yeroo ka'u garuu isaadha kan gara badiisaa dhaqu. Amma gaafa badiisatti bulchaa jechuudha. Waggaa 5 haa ta'u 10 haa ta'u 20 haa ta'u 30 garuu isa akka bara Yohaannisitti qo'achaa irra yoo ta'e immoo waggaa 7 jechuu kooti. Yookiin immoo waggaa 3 walakkaadhaafis ta'uu danda'a. Okay. Garuu warri 10 achi keessa jiru. Warri 10 kun immoo yeroo muraa meeqatiin bulchuudha. Warra mootummaan fudhatini garuu isaan bineensichaa wajjin sa'aatii tokkitti akka moototaatti aboo fudhachuuf jedhu. Akka biyya lafaatti yoo ta'e kunis sa'aatiin akka qotaatariinsaa. Isaan jalqabaa isaan inni tokko yeroo murtaa'ee yeroo muraasaaf inni tokko inni 7ffaan jechuudha. Isaan kun immoo sa'aatii tokkitti duwwaadhaaf sa'aatii tokkitti dhafiif mootummaa biyya lafaa yaa'anii ramadamu. Iddoo jiran sanatti jechuudha. Isaan kun gaanfoota malee mataa warra mataa miti. Garuu eenyu wajjin immoo bineensicha sana wajjin immoo malee bineensicha sana aangorraa kuffisaniiti irraa fudhatanii immoo dabaree otoo hin ta'in si'uma tokko mootota 10 ta'anii immoo bineensichis jira. Sana booddee amma waa'ee gaanfaa sanatti deebinaa jechuudha. Gaanfni tokko inni rukuttaa du'aan isa gahu rukutamee deebi'ee waan fayye fakkaate. Kana jechuun mootummaan isaa biyya lafarraa bade siistamni isaa bade kana booda biyyi kun deebitee hin kaatu mootiin kun deebi'ee hin ka'u jedhamee kan yaadame keessaa paartiin kun deebi'ee siistamni kun bakka biyya lafarratti hin deebi'u achiin bade afaan kun deebi'ee hin ka'u achiin bade jennee otoo yaadnu achi keessaa gaafanne ka'ee jedhu biyyi lafaa hundumtuu dinqisiifatee warri kurnan kun jechuudha. Addunyaan kun egaa akka isaan ka'anitti inni kun akka isaan ka'anitti ilaalchadha. Addunyaan kun paartii kudhanitti akkuma biriiksii Ameerikaa warra jiitu maali Afrikaa yuuniyeen maal jettee wal qoodde kun iddoo 10tti wal qooddedha kan isaan jedhan jechuudha. Yeroo darbe waa'ee gaanfotaa ilaalleef waa'ee gaanfota 3 ta'uu isaanii isaan kan walitti dabalamanii ishiin sun jalaa kaatee gaanfi xiqqoon suni ija kan qabdu afaan kan qabdu dubbachuu kan dandeessu taana warra kaan hundumaa of jalaa kaafte. Waa'ee 10 waa'ee 10 fi waa'ee 7 yeroo ilaallu warri 7 gurguddoo warri 10 immoo xixiqqoo haa ta'u garuu isaan 10 kun addunyootuma guutummaa bulchiinsa addunyaatu amma ardii 7tu jira miti. Yeroo sana amma ardii 7 ta'uunsaa dhugumayyuu mataa 7 waan qabuunatti fakkaata. Akka mataatti yoo ilaalle jechuudha. Garuu akka gaanfatti bulchiinsa addunyaa kanaa bulchiinsa 10tti dhufaa jedhanii yaadu bara dhumaatti. Bulchiinsi 10 sun haa dhufu malee amma Ameerikaan sirriitti keessaa baaftee kiristaanonni iyyuu waldaan kiristaanayyuu namni amantii pheenxee miti gamma biyya tokko kan geggeessu amma Tiraamp pheenxeedhuma ammeenya isaa godhu maal isaa godhu jechuudha waldaan naqa. Itoophiyaan Abiyyi amma pheenxeedhuma ammeenya isaa godhu maal haa godhu waldaan naqa. Isin galee isaan kanatu deebi'ee bulchiinsa addunyaa tokkoo barbaada jechuudha. Yeroo darbe Afrikaatti argitan jettu yaada. Afrikaa yuuniyeenii maal jedhan? Afrikaa keessa Itoophiyaadha Naayijeeriyaa iddoo ta'e deemuudhaaf viizaan hin barbaachisu please. Kanaafuu viizaan hin barbaachisu. Paaspoortii namni qabaannan daayirektii dhaquu danda'a jedhan. Itti waliigalaa jiru waliigalan ta'e waliigalan ta'e hin beeku. Maal jechuudha kuni namni Afrikaa keessa ta'e tokko haa ta'u jechuudha hiikansa. Atis dhaqii achis dhaqii ati achi fuudhii atis itti heerumii atis keessa bashannanii atis achi jiraadhu Afrikaan balbala walitti dhaabatu baay'ee namatti tola. Innaa teessanii ilaaltan jechuudha akka namaatti hin iddoo barbaadan dhaqxanii Afrikaa keessa bashannantanii yoo Itoophiyaan isin ta'uu didde baqattanii achi immoo warri kaan Itoophiyaatti baqatee walitti hojjenna naannee baay'ee namatti tola tokkummaa fakkaata garuu siistamni isaa akka kanaa jechuun naannee Ameerikaanis akkuma kanaadha biyya ishii kana wajjin harka walitti qabnee ishii kana wajjin harka ishii mataa qabdu barbaaddi immoo ishii kanatti qabnee ishii kana immoo Kanaadaa isteetii 51ffaa godhannee Kanaadaan da'uun akka biyyaa miti akka isteetii ishii tokko godhachuu barbaadan godhannee achi ishii sana binnee warra argitan jettu Giriinlaandii kan jedhamtu iddoo kana binnee iddoo kana qabannee iddoo kana Ameerikaan iddoo lola hin qabne hin jirtu loltoota ishii ofii isaanii dhufanii asitti nuun lolan achuma ta'anii ittiin lolu dhaqanii. Akka kanatti yaadanii hunda isaa iddoo tokkotti walitti fudhataa jiru jechuudha. Tokkummaadha jedhu garuu dugda isaa duuba kan jirtu rakkoo qaba jechuudha. Gaanfoonni kunneen argitee mootota 10 warra kanaan dura mootummaan fudhatin garuu bineensicha wajjin sa'aatii tokko moototatti fudhachuudhaaf moototaatti akka moototaatti aboo fudhachuudhaaf jiru. Isaan kun yaada tokkicha qabu. Waan tokko adda addummaan qaban jechuudha. Siistamni isaanii tokko, ilaalchi isaanii tokko, paartiin isaanii tokko akkuma amma inni tokko duraan tureera garuu inni 8ffaan ka'ees isaanum keessaa tokko akka inni jedhu warri durii siistama duriiti siistama sanaan addunyaa kana Baabiloon ishiin hafuuraa jechuudha.
Sistema sana already xamaddee qabdeetti jechuudha. Yaada addaa kan qaban hin jiran. Bakka biyyi kun baay'ee kiristaana taatee kaate baay'ee dinqamteen jettee na yaaddu sistemni isaa jechuun biyya Itoophiyaa biyyitu bulchaa yoo jettee sistemni isaa sanuma maal goota? Abiyyi waan godhu hin qabu. Ameerikaa Tiraampitu bulcha jettee yaadda nama kiristaanaa jettee sistemni isaa garuu maal goota? Sistema jechuun akkaataa bulchiinsa isaati. Tiraampi waan geeddaru tokko miti wantichi wanta qabatamee dhufee gaditti fe'ameedha. So jarri kun yeroo tokkichi hafe bulchaniitu yaada tokkicha qabu humna isaanii fagoo isaanii dabarsanii miseensa itti kennuudha. Amma qophaa ishiitti Ameerikaan amma kana aboo qabdi. Jarri kun mootota 10dha. Mootonni 10 kun aboo mataa isaanii qabu. Yaada mataa isaanii qabu. Yaadni isaanii garuu kan bineensicharraa kan adda ta'e homtuu hin jiru. Kanaafuu maal jedhu bineensi kun duraan du'ee ture. Duraan jira ture. Gini du'ee ture. Amma deebi'ee ka'e. Bakka kun wanti dinqiin kana caalu hin jiru waan ta'eef aboo guddaa qaba dhalaalaa. Bineensichi gaafa meeqa qaba? Gaafa 7 gaafa 10 mataa 7 qaba. Kana jechuun paartii dhumsaati jechuudha jarri kun mataan isaanii. Warri bulchaa turan achi bulchaa turan hundi isaanii paartii dhumsaati. Kanaafuu bakka maal inni iddoo tokkotti nu haa bulchu tokkummaa keenya kan cimsu isaa jechuudha. Akkuma namni gooftaa Yesuusitti yeroo harka aman iddoo hundumaa keessaa dhufee amantootatti dabalamu isaan kunis iddoo paartii isaanii mootummaa isaanii dhiisanii dabarsanii bakka sa'aatii tokkitti akka biyya lafaatti yoo ilaalle sa'aatii tokkitti dhafi bulchanii itti kennu jechuudha. Isatti bakka hin filatu jechuudha harka baasanii. Amma Itoophiyaa kan bulchu jennee filanna. Dooktor Ebeluu jennee filanna jechuudha. Paartii filannoo hin jedhamtu akka garan. Ameerikaa kan bulchu jennee filanna. Warri Itoophiyaa fi Ameerikaa haa bulchan jennee filanne immoo maal godhu walitti dhufanii akka addunyaatti eenyu nu haa bulchu jechuudha. Akka addunyaatti eenyu nu haa bulchu jedhanii bineensicha sana filatu. Isaadha kan kana godhe. Isaadha kan akkana godhe. Bara durii akkas godhan. Kana hundumaa jabaatee cimee darbee dhaabni kun maal godhee jedhanii filatu jechuudha. Gaafa isaan filatan ilaamaan godha. Kana booddee itti kennatu isaan walitti lola kaasu. Kottaa gaa walii gallee kana gochuu dandeenya. Amma wantichi waa'ee wannoo miti. Waa'ee mootummaa jabeeffachuuf tokkummaa jabeeffachuu miti. Wantichi waa'ee Yesuus immoo loluu fi Yesuus loluu dhiisuu jechuudha. Yesuusin gaafa hojii ergamootaa keessatti maaliif na ari'atta yeroo jedhe Yesuus ari'atanii jarri. Amantoota ari'atanii. Kanaafuu jarri kun Yesuusin kallattiidhaan ittiin mormuu fi miti wantichi isaanii. Bara duriirraa kaasanii gaaf sana garuu kallattumaan ittiin mormu Yesuusin. Gaaf sana Yesuusin kan mormuu danda'anii yoo namni tokko isaan gaggeessuu danda'edha akka addunyaatti. Kanaafuu paartii lama qofa jira gaaf sana. Paartiin tokko paartii Yesuusii in argina kan Yesuusii jechuudha. Paartiin tokko paartii warra biyya lafa kanaa warra ittiin morman, warra Baabiloonii, mormituu Kiristoosii, warra raajii sobaa, warra biyya lafaa fi wanta jalqabee maqaan isaanii jireenya argachuuf keessatti hin barreeffamne hundumtuu paartii tokko ta'u. Ubanas jiraachuu danda'u, Yerusaalemis jiraachuu danda'u, Baabiloon jiraachuu danda'u, garuu hundi isaanii paartii sana warri sun. Amma nuti dhandheeti kilabii Arsenaaltu dhiyoo kana geeba kaasee ani miti. Nuti dhandhee Arsenaal ani amma laallennaa isaan taphatan qacaraa ta'enna. Nuti dhandhee Arsenaal wajjin dhandhee geeban kaafne yookiin dirree sanayyuu dhandhee taphannes hin deeggarres. Garuu mana teenyaa Arsenaal taanee jira jechuudha. Siistama jechuun isa kana jechuudha. Kilabiin kunis inni bara dhumaa akka kanaadha. Kottaa nuti addunyaadhaa humna qabnaa, cimina qabnaa, dandeettii keenya hundumaa iddoo tokkotti walitti fidannee kiristaana waan jedhamtu kanarra lafarraa xoofnadha siistamni isaa. Kana jechuun amantiidha jechuudha siistamichi. Amantii musliimaa ta'uu danda'a, ortodoksii danda'a, pheenxeyyuu ta'uu danda'a. Waa'ee pheenxee waa'ee waldaa kiristaanaa keessa jiraachuu miti gaaf sana. Waa'ee kiristoosii wajjin warra jiraatanii qulqulloota fi waa'ee warra akka barbaadan akka siistama Baabiloonitti jiraatanidha. Siistama Baabiloonii warri jiraatan immoo gaafuma sana gaafa bara dhumaa waggaa 7 sana keessaa ka'uu miti. Duraan turaniiru bara raajotaa. Duraan turaniiru bara Musee fa'i, duraan turaniiru isaan fuuldura uumamuu biyya lafaatii kaasee warri Waaqayyo lafarraa isaan balleesse turaniiru. Kanaafuu siistama sana kan deebisee hundeesse warra Baabiloonii boqonnaa 10 seera uumamaati. Kanaafidha Waaqayyo achirraa kaasee isaanitti qooxxaraa kaappii isaaniitti mana qadhaatti guuttadhaa jedhanii yeroo darbe yaadattoo ta'ee qulqulloonni yeroo iddoo aarsaa jalaa maali warra biyya lafaatti nuuf faradii maal jedheen qo'i yeroo muraasa. Siniifan faradaa amma itti uffata adii uffadhaatii aara galfadhaa. Eeniti
amma warri kaan hundumtuu dhumanii qullaa'anitti isiniin faradaa eeggadhaa. Kanaafuu bara duriitii kaasee ari'atamni, reebamni, maalinni, cunqursaani kiristaanota yookiin namoota waaqayyoo maqaa wangeelaatiin irra qabe yookiin amantiin irra qabe hundumtuu waldaa keessatti haa ta'u, waldaa alatti haa ta'u, warra waldaa gaggeessan haa ta'u, warra amantii biraa qaban, amantii ammayyuu ganaan kaanii qaban keessa haa ta'u, kun hundumtuu kan deebi'u yeroo sana kan amantiiti jechuudha. Aayidar Yesuusitti amantaa yookiin immoo Yesuusitti amantuu. Biyyi lafaa hundumtuu wannoo isaa tokko godhata. Mootummaan isaa kurnaan keessaa hundumaa walitti fidatee mootummaa tokkicha sanatti kennata. Mootummaan tokkichi sun raajii tokkicha qabaa. Afaan tokko dubbatu jechuudha. Waan raajiin sun dubbate godhu jechuudha. Raajiin sun immoo wanta dinqii biyya lafaatti agarsiifamu agarsiise bineensa kanaaf sagadaadha. Bineensa sana dugda duuba kan taa'u immoo jawweedha. Jawweetu fudhata jechuudha waan sana hundumaa. Amantiitti immoo ari'atu. Gooftaan Yesuus warra amanan warri sagadan kiristaanonni maalii jireenya hafuuraa sasirrii kan Yerusaalemiin sasirrii jiraatan immoo qobaadha. Isaan duuba immoo kan jiru gooftaa Yesuusidha. Kanaafuu paartii lamatu walitti dhufa jechuudha. Gaaf sanaadha kan seexannii fi Yesuus kallattiidhaan wal loluudhaaf dhufan. Kanaafidha hojii ergamootaa keessatti yeroo isaan amantoota ari'atan maaliif na ari'attaa kan jeetti dhufe. Malee isaanii namuma ari'atan turan jechuudha. Arras warri ari'atama qaban hundumtuu akkasanidha. Okay. Isaan olichatti lola kaasu gaaf sana suma liitiraalii itti kaasu. Kanaaf sababni isaa gooftaan hin dhufa waan ta'eef. Haa ta'u malee gooftaadhaan lola'aniiti miti kan isaan deemaa turan gaaf sana Yerusaalemii walitti qabatanii mootota isaanii hundumaa yaadadhaa. Yeroo dhumaa isa waggaa 3 walakkaa isa dhumaa irratti mootota isaanii hundumaa walitti qabataniiti Yerusaalem yookiin Israa'eliin mormuudhaaf deebi'u. Sababiin isaa Israa'el qulleetti taateef miti. Namoota waaqayyoo taateef miti. Amantii pheenxee hordofteef miti. Israa'el bichaatu mootummaa ishii kana geessee jaratti kennachuu dida. Yookiin immoo jarri kun hundumtuu walii galanii jaratti ka'u. Yaadattu yoo ta'e waggaa 3 walakkaa booddeetti yeroo darbe qonneen kakuu walii galu, kakuu nagaa, waliin tuqnu, walii wandoon goonu, nuti obbolaadhaa maali jedhanii walii galu. Yeroo murtaa'e booddee garuu kakuu isaanii diigu. Gaafa kakuu isaanii diigan sanaadha jechuudha inni sun. Jara kana qofa immoo miti. Ishii kana yaadadhaa. Baabiloon kun akkamitti akka ishiin adabamtu. Isa gooftaan dhufee achi ishee adabu qofa miti. Baabiloon istaalii ittiin gooftaan ishee adabu tokko akkamitti inni qopheesse ilaalaa. Istaalii waaqayyo qopheesse hin fakkaatu inni akka itti ilaaltan. Okay. Isaan lolichatti lola kaasu olichi garuu eenyudha? Gooftaa gooftotaa. Mootii moototaa. Waan ta'eef isaan mo'a. Gareen isaa immoo garee kami? Warra fo'aman, warra waamaman, warra amanan. Warra amanan, warra waamaman, warra fo'aman. Yookiin immoo warra waamaman, warra fo'aman. Isa Roomarra jiru dhagaa dubbisaa Roomaa qonnaa 8 moo meeqa dheera? Warra waamaman, warra fo'aman, warra amanan. Garee lama qofatu jechuudha addunyaa biyya lafaarra yeroo sana. Gareen gooftaa Yesuusii kan ta'an gooftaan Yesuus duuba kan jiru, dhiiga isaanii duuba kan jiru, qulqullummaa isaanii duuba, ari'atama isaanii duuba kan jiru gooftaa Yesuus. Gareen isaan kanaa cubbuuf cigga'insa qalama biyya lafaa fuuldura kan duuba jiru bineensicha. Isaan kan lamatu wal gaxxamaa jechuudha. Haa ta'u malee isaan gooftaa Yesuutiin mormina kottaa jedhanii hin beekan. Doonaald Tiraamp nama dhaqeenni rukkuta'e eddeema malee akka gooftaan Yesuus achitti dhufu hin beeku. Jechuun kun biyyumaan loluu deemu isaan yeroo sanaaf. Biyyumti kuni Israa'elumti kan jedhamtu kuni amma Israa'el qulqulleetti taatee wangeela fudhattee gooftaa Yesuus duuka deemtee miti. Waan gooftaa Yesuus fo'eef, waan waameef, waan jaalateef, waan akkas godheef gooftaan waan selektii godheef jechuudha. Biyyi Baabiloon mataan ishii lafti ishiis xuraa'aa ta'e badeefi miti. Namni ishii akkasiif miti. Waan seexanni achitti keessumeessee yaadni hamaan dogoggorri cubbuun achirraa maddeedhaaf kanu. Kanaafuu mootummaan lama iddoo kanatti walitti dhufu. Iddoo lamatti sanatti garuu kan walitti dhufu gooftaa goototaa mootii moototaas ta'etu mo'a. Isa duukaa warri jiran yeroo gooftaan deebi'ee dhufu qulqulloota isaa 60,000 moo waan ta'e kan jedhu. Marfamee deebi'aa kan jedhu qulqulloota ergamoota waaqayyoo otoo hin ta'in qulqulloota namoota. Mormiin jira akkasumatti wangeelaa. Amantoota wajjin dhufe. Amantoota malee ergamoota garbeelii fa'i miti. Maaliif hin jeessa kana? Isaan ergamoota waan ta'eef lolanii mo'uu hin danda'u akkasiin hin jenneef. Ergamoota miti namoota. Namootuma Musee fa'iitu wajjin dhufee lolee biyyattii wanti sana mo'aa jechuudha. Isa gana waggaa 1000 boodaa garuu ibiddumatu waaqa irraa godhee isaan fixatan qabu. Inni kun garuu isumatu loleef gana waa'ee dhiiga uffata isaarraa waa'ee
achitti dhaqee isaan wayinii iddoo wayinii dhidhiitu isaati maaliin waa'ee nama cigaa nama sodaachisu laalla garuu goona lakkoofsa 15 inni kun amantoota. Amantoonni sun xiyyiitii ayyoo waraante du'an gaafsana lammata du'aniiru kaasee tokko hin jiru du'uun hin jiru gaafsana. Shugguxi maayuyyuu rukutuunis hin danda'amu hin jirus akkanumaan qilleensa rukutta malee jarri alreedii jijjiiramanii foon jijjiirama kaawwatu dhiigni bu'us hin jiru sini galee foon du'aa ka'uutiin ka'anii jiru jechuudha. Lammata du'uu hin danda'an jedhu sun hin daganaa. Sababii kanaatiif akkuma biyya lafaatti yoo ilaalle mo'uu danda'u jechuudha waan du'a jedhamu alreedii arganii deebi'anii waan ta'eef hin jiru iddoon isaan bira Yesuus wajjin jiru waan ta'eef. Okay. Itti dabalee ergamichi anaan bishaanonni laata kana laala. Bishaanonni ati iddoo isheen ejjituun teessutti argite sun immoo nama baay'eedha. Kanaafuu bishaan miti jechuudha. Akka biyya lafaatti garuu liitiraalii bishaan irratti ijaaramte mandaritti. Gina fuudhan yeroo ilaalamtu bishaan irratti ijaaramuun kan isaa maal qabaa? Biyya hundumaa, tuuta hundumaa, saba hundumaa, afaan hundumaa irratti dubartittiin teessee jiraachuu isheetti. Baabiloon amma mataa keenya irra jirti jechuudha. Waldaa waliin dubbii kana keessa Baabiloon guutte jechuudha. Hin beektan isa nama. Garee Qaalawotii keessa guuttee, Addis Ababaa keessa, Itoophiyaa keessa, biyya alaa biyya keessa hunduma keessa jirti. Sababni isaa waldaa kiristaanaa keessa namni 100 yoo jiraate 100 muluutu kiristaana miti. Achi keessaa meebi 50 yoo argate gooftaan. Kanaafuu Baabiloon jirti jechuudha. Otoo akkas ta'e waliin morman qaba. Waliin lolanii, waliin mormanii, yaadni isaanii gargar hin cabu, walirratti kakka'uun hin jiru, cubbuun hojjetamu. Sini galee namni waliin cinqu. Kanaafuu gaanfoonni ilaalaa dhaqaati akkamitti akka waaqayyo qopheesse immoo akka ishiin deebitee harka ishee rukuttu lakkoofsa 16 gaanfoonni kurnan ati argite mootota kurnan jechuudha. Bineensichi ishee ejjituu sana jibbuuf jiru amma yoomitti narra teessaa yaan deebi'ee bineensichi ishiin irra teessu dubartittiin sun achi ol ka'ee jechuudha. Duraan jiraataa ture amma du'ee jira dubartittiin irra teesse lafa onaa irratti bulchiinsa yaadattu amma bulchiinsota Itoophiyaa bara durii jechuudha. Itoophiyaa kanan kaasuuf ijaa hin beektanii. Bara duriitti mootummaan jira. Mootummaa sana jala garuu amantiitu jira. Amantii mootummaa kan jedhamu. Amma egaa amantiin Pheenxee akkasii ta'e hin beeku. Duratti amantii Ortodoksii jira. Kanaafuu mootummaan Itoophiyaa Hayila Sillaaseen bulchee taanaan amantiin Itoophiyaa biyya Itoophiyaa otoo hin beekin hundi isaanii Ortodoksii ta'uu qabu jechuudha. Yoo ta'uu baatan hin ari'atamu. Kanaaf kan Pheenxeen ari'atamaa ture. Maaltu ari'atamaa ture? Amantiin biraa waaqeffataan ari'atamaa ture jechuudha akka kan Pheenxee yoo ta'uu baate. Sababni isaa maaliif amantii mootummaatiin sun. Akka kana bineensichi inni sunis kan raajii sobduutu jala taa'ee waan hundumaa godha waan ta'eef otoo hin beekin raajii kana hundumaa jala biyyi lafaa bu'a waan ta'eef amantii mootummaa ta'a jechuudha. Mootummaan sun yeroo biyya lafaa qabachuu barbaade amantii sanaan qabata jechuudha. Isin eegalee mootummaa Itoophiyaa mannaa dhaqee lafa qabachuu barbaadu amantii sanatu dhaqee iddoo kana bishaan barbaannaa dhaqee qabata. Iddoo kanatti dhaabata bu'ee qabata mootummaan dugda duuba jira waan ta'eef inni wannoo godha. Gaafa dhaqee waan qabatu qabatee isaaf ta'ee biyya paartii argatee biyya bulfatee yeroo dhimma amantii keetiin qabu mootummaa. Amma isa deeggartee amma isa gargaartee kanaafidha kan Pheenxotaan mormamu mootummaa. Amma biyyi namni mataan isaa fi waldaan kiristaanaa yoo wal mormiti ta'e kan ittiin mormu mootummaa isaatiin mormuu dandeessi taanaan ittiin mormaa jechuudha biyyi deebisee. Maaliif isatu aangoo qaba waan ta'eef. Yoo immoo akka inni jedhettan jiraadha yoo ta'e Kiristoos immoo gammachiisu immoo hin dandeessu. Waldaa kiristaanaati. Kanaafidha waldaan kiristaanatii fi amantii mootummaan gargaraa bahu kan jedhamu bara guddatan biratti. Gini gargar bahee hin xumuramu. Kanaafuu yeroo hundumaa istirii keessa fudhattanii ilaaltanii mootummaan dursee amantiidhaan si qabata. Akka ta'e waan tokko dubbachuu hin dandeenye amantii keeti maal goota? Dhufee waan ta'e siin godha amantii keeti immoo si eeyyama. Warri amantii keetii guguddaan paasteroonni achi jalatti galanii jiru waan ta'eef waan gochuu hin dandeessu. Gaafa qabatee xumura achuma paasterii sana mataadha. Si akka barbaadetti gochuu danda'a. Akka kanaadha. Jalqaba raajii sobduu sanaan qabatee biyya lafaa hundumaa mo'ateera. Dinqitti agarsiise. Sana booddee gaafa raajittiin sobduun kun amantii haalaan dubartittii sana akka amantiitti jechuudha. Jennu atamma yoomitti mataa koo roteessaa jedhee dubartittiitti kaa'aa jechuudha. Kana jechuudha Baabiloonii sannaa duraa abboomaa turte. Amma farda namni yaabbatu farda abbooma miti garuu humna kan qabu inni fardichaadha. Kanaafuu amma yoomitti narra teessaatii jedhee ofirraa ishii buusaa jechuudha. Maal godhuu kurnan isaanii gaanfoonni kurnan argite bineensichi ejjitu sana jibbuuf dubartittii sana. Ishiitu biyya lafaa walitti qabeef ishiitu ejja ishiitiin biyya lafaa hundumaa waliin ishii ga'ee kana booddee inni bulchee akka barbaadetti. Amma garuu ishee jibbu. Oonsanii qullaatti ishee hambisu. Foon ishee nyaatu. Ibiddaan ishee gubuudha. Kana jechuun eenyuun Baabiloon isa liitiraalii isa qabatamaa sana deebisanii akkas godhu. Biyya duriitti itti fayyadameera bara durii jechuudha.
itti faradameera. Akka mootummaa akka duriitti jechuudha itti faradameera. Waaqayyo ishee rukuteera. Inni mucaan sun qeesa Qiiros yaadattu Qiiros akkasan godhaa kan jedhu jiramiti kakkuun jechuudha. Amma fakkii akka duriitti itti faradameera. Eddas iyyuu deebitee mataa ol qabachuu hin dandeenye. Mayyuu eessa akka taate iyyuu hin beeknu amma nuti. Sababni isaa namni dhaqee har'aa baree nutti agarsiisu hin jiru akka Addis Ababaa kana. Okay. Ammas akka kana innaa ishiin deebitee kaatee akkas jettee biyya lafaa hundumaa siistama ishiitiin waliin geessee biyyi hundumtuu dinqisiifatee ishii duukaa bu'ee godhu gaafa xoofoon ishiin harkatti qabattee ittiin bashannannaa jirtu sun guutu waaqayyo isuma ishii yaabbattee jirtu sanatti deebisa. Gaafa sana mootonni sun hundumtuu itti ka'anii bineensichis itti ka'ee ishii jibbanii ishii foon ishii qalanii nyaatu dubartittii odoo hin ta'in deebisanii mandara sana jechuudha. Ishii gubanii ishii balleessu sana booda boqonnaa 18 darbina yeroo itti aanu jechuudha. Kana booddee isaan hamma dubbiin waaqayyoo raawwatamutti ilaala. Warra yaada tokkoo ta'uudhaan duraan Yesuus irratti yaada tokko ta'an garuu amma immoo ishiitti garagalanii yaada tokko ta'an mootummaan isaanii dabarsanii bineensicha itti kennuudhaan akeeka waaqayyoo akka hojiirra oolchaniif inni kana garaa isaanii keessa kaa'eera. Dubartiin ati argite immoo eenyuun mandara gudditti ishee mootota biyya lafaa irratti mootummaa qabduudha jedha. Kanaaf dubartittiin mandara guddittiidha malee dubaraa tokko miti yookiin waldaa tokko yookiin charchii tokko miti jechuudha. Isheen dugda duuba kan jiru siistama biyya lafaa to'attee kan jirtu mootummaa biyya lafaa kan to'attee jirtu yeroo booddee Baabiloon jedheen barreeffamne garuu duubatti yeroo booddee sanatti yeroo Yohaannis raajii dubbataa jiru kanatti booddeetti kan dhuftee Yesuus irratti kan kaatee bineensicha gargaartee irra teessee daayirektii gootee maal gochaa kan turte booddee yeroo mootonni hundumtuu humna ofii bineensichatti kennatanii kottaa maaliif narra teessi mataa koorra jechuu jalqaba jechuudha. Maaliif ordarii nagooti maaliif akka barbaadde nagooti amantii ishii fudhattee abaddu siistama ishii fudhattee abaddu kana booddee wal taanee nuti Yesuus morminaa Yesuus lollaa jiru kana booddee ishii achi ishii balleessu jedha. Kun immoo waaqayyotu akka dubbiin waaqayyoo raawwatamuuf ishii balleessuu barbaadee karaa kanatti ishiitti faraduu barbaadeedha. Sana booddee gaafa waaqayyo akka ishiitti faradu boqonnaa 18 keessatti warri biyya lafaa ishii wajjin ejjaa turan ishii wajjin nagadaa turan jireenya ishii wajjin jiraachaa badhaadhummaa ishii irraa argachaa ishii wajjin galaanirraan madabasan jettan kana hundumaa ishii wajjin daldalaa turanii maaluma taatee sa'aatii tokko ilaala sa'aatii tokkittidha. Mootonni kudhanis sa'aatii tokko immoo bulchanii ishiinis sa'aatii tokkitti keessatti biyya lafaa irraa badde akka lakkoofsa biyya lafaa yoo ta'e. Mootummaan Ameerikaa otoo sa'aatii tokkitti biyya lafaa keessaa badee waggaa meeqa kan tiiviin lallabu. Toomma mootummaan Iraanii dhuftee lafa irraan nu balleessite Ameerikaa waan jedhamu kana. TV'n waggaa meeqaa fi waa'ee kana haasa'a jettanii yaaddu jechuudha. Boqonnaan 18 isa kana jechuudha. Namni hundumtuu mootummaan hundumtuu laayiviin hundumtuu feesbuukiin tiiktookiin taa'ee namni hundumtuu akkamitti sa'aatii tokkotti biyya lafarraa baduu danda'a. Hindee biyya gudditti akkanaa miti biyya akkasii miti hindee beeluun akkas dhufe miti 666 isaan biraa dhufe miti akkamitti bakka jedha jechuudha. Gooftaan sinaa eebbisuuf asumatti xumurra sa'aatiin baay'ee deemee sa'aatii tokkoof walakkaa wanti odeesse ta'uu hundiduu. Hodiin kun dhumu daqiiqaa 30 darbee xumuruuf ture boqonnaa 11 ofirraan bulchuu ta'edani. Zoom irra kanan dhufee fi gana WhatsApp irratti wannoo godhee achirraa immoo deebi'ee as dabarsuuf yeroo baay'ee waan rakkisee daayirektii asuma YouTube irra kaa'anii gooftaan ayyaana isiniif haa baay'isu eebbifama nama nu kadhatee xumuruun barbaada.